fakkaate walla tokkotu inni hubeessu inni waamaniinna chuma qopheessiranna jibeen gannaan jedhamaan jedhanii biyyan jiraadhus nyaata nyaadhus dhugaatiin dhugus guyyaan uffadhus maqaan isaa tokkuma jedheen maalodhaa dhaneennan nyaati koos dhugaatiin koos uffannaan koos mani keessa jiraadhus Yesuus jedhamaan jedheen keessan akkam waan jala sanoo keessan akkam kanaaf gudiidhae jira jechuudha namoonni tokko waa sirriitti ilaalan eebbifame tole suuraadhaaf ta'ee anumaaf ta'ee hin beeku garuu shamisiin jijjiirradhee waldaa keessaa biyya dhufee yeroo shamisiitii jiru dhabeen achumaa koo jirutti xurii masaatii dhufe xuraa yeroo jiraate dhimma isaatii amma dubbii sagalee waaqayyootti dubbadha. Daqiiqaa tokko waaqayyoo hojii kadhannee gara dubbii sagalee waaqayyootti dabarra. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Yaa Waaqayyo Abbaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Anaaf ilmaan kee walitti qabdeettaa walitti qabama keenya kuni waldaa biiftuu as iddoo kanatti utuu hin ta'in teessoo kee duratti akka ta'u maqaa Yesuus Kiristoos ofii koos ilmaan kee kanas fuula kee duratti dhiyeesseera. Ati waaqarraatti dubbadhu. Sagalee jiraataatti dubbadhu. Sagalee jireenya namaa jijjiirutti dubbadhu. Lapheen saba kanaa immoo banamee sagalee keessa dhugaa isa amanamu isa jireenya namaa jijjiiru kana yaa Waaqayyo fudhachuu akka danda'anii fi lapheen qalbiin saba kanaa kan baname haa ta'u. Afuurri qulqullummoo dubbii gara isaan dhaqu kana laphee isaanii keessatti barreessuu akka danda'utti dhiigaaf lafee isaanii keessa galee jireenya isaanii wajjin wal makee amantiidhaan deddeebi'uu akka isaan danda'aniif isaan gargaarus jaalala kee fedha keenyaaf ta'u. Anas na gargaari. Situ dubbataa afuurri keenya keessaan hojii hin hojjetaa. Ilmaan kunis hin tuqamu. Dubbiin kee isaan bira gaa kanumaan jabaatanis hin ka'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana waan gootuuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Mata duree barumsa barsiisuu egaa kaleessa guyyaa guutuu warri aftanii nagadatti aftan ta'uu danda'a. Wanta adda addaa si qabatee aftan ta'uu danda'a. Har'a garuu kun as xiqqoosee akka guutuu wayii taatanii jirtu. Kanaaf dubbii Waaqayyoo isa kaleessa dubbadhee yoo ciramasaa cuufeedhuma bira darbe irra akkattu waan ta'eef xiqqoo si boodatti deebi'ee sitti dubbachuu barbaada. Karaa fagoo irraa baanee dhufnee lafa dheeraa deemnee dhufnee wanti nuti karaa fagoo lafa dheeraa deemnee dhufneef wanta simbiraan ga'uu qabnu garuu utuu simbiraan ga'een akka inni afuun barbaadu. Kanaaf hunduma isaa akkasii qabachuu dandeessanii fi daddafee dubbadhaa garuu mata duree dubbii keenya asii waldaa kanarraa gaafa beeksisan dhageessaniitu jedhee yaada waa'ee ilmaaniiti. Waldaan kiristaanaa waan baay'ee barsiiftee wanta isheen dagattee jirtu tokkodha. Waaqayyo afur qulqulluu kan natti dubbate natti kenne ilmaan koo akka isaan ilmaan koo ta'an ati barsiisinan jedhee inni biraa anis abbaa isaanii akkam ta'e barsiisinan jedhee quunnamtii ana wajjin qabanii firummaa na wajjin qabanii hariiroo na wajjin qabanii akka isaan jabeeffatanii fi maal akka ta'e itti naan jedheetu kanaan inni barsiisutti jalqabe. Barsiisaan ture gara waggoota guuttaaniif biyya kanaa ba'ee ani waggaa 2011 akka lakkoofsa warra biyya biraatti 2011 jechuun amma waggaa 14 waggaa 14 kana keessatti ergan gaafa miilli koo asii ba'ee jalqabe dubbii Waaqayyoo dubbataa ture amantaa wajjin jira. Garuu immoo wanta isitti dubbii Waaqayyoo kana qaxaramee hojjedheen beeku ani nuruma hojjechaan dubbachaa ture mana koo keessa taa'ee dubbachaa ture utuma mana keessa taa'ee dubbachaa ture gaafa tokko ati mana koo gaafa biyya kanaa bee gaafa dhaquu namni kun tajaajilaadhaa itti isheen Kanaadaadhaa dhuftee biyyan dhufe dubbadhe Kanaadaadhaa dhufteetu wal jaalanii wal fuunee isa booda gara sanatti akkan deemu ta'ee gaafa achi dhaqu tajaajila baay'eetu Noorz Ameerikaa kana keessatti babbade waan ta'eef akkam taalaati jettee gaafa Waaqayyoon kadhachuu jalqabdu lakki namni mana dhufee fayyaa namni mana dhufee hiikama mana keessan dhufeetu namni hiikamaatti jedhe gaafa sana nuuf hin galle wantumsaa akkamittiin namni mana keenya dhufee hiikama naa garuu dadhabe. Garuu onlaayinii namootaaf nan kadhadhaa itti dhiirratti jechuudha. Intarneet paartookkii jedhamu irratti dubbii sagalee Waaqayyoo dubbachuu kan ka'e waan Waaqayyoon keessa kaa'ee utuma jedhu wanti zuumii jedhamu tokko bara koovidii dhufee iskiriinii bannee Waaqayyoon kadhachuutti kaanee namooti gara sana dhufu. Edaa dhuguma iyyuu mana koo taa'ee isaanii dhufaniitu mana kootitu mana koo dhufu turan. Maal akkamitti mana koo dhufu mana isaanii taa'aniitu Oromiyaa kana keessaanii ijoollee nama wajjin jiran lamatu agartanii
kennaa isaaniitu situ dubbadhu ijoollee lama amma warra dhufan keessaa ijoollee lama hojii kanatti waaqayyo isaanii keetu asuma mana isaanii ta'anii injeen tokko biyya adda addaa isaanii hiikamanii jireenyi isaanii jijjiiramee amma humna waaqayyo guddaadhaan waaqayyo isaanii hojjeta. Ilaalee jira keenya tokko keessan wanta barbaadan keessa jiraadha. Waaqayyo inni jiraataan lafa isin jirtan kanaa isin kaaseetu lafa ofiisaa barbaade xoolis buutu. Deemsi akkasii deemsi waaqayyo wajjin deemtanii lafa jirtan lafa turtan utuu hin ta'in lafa isin kaa'e lafa isin yaade karaa Yesuus Kiristoos isin waaqarra teessanii jirtu akkuma jedhanii nama waaqarraa taatanii jireenya waaqarraa lafa kanarratti akkasii diriirsitanii as jirtu malee jireenya biyya lafaa kana keessa dhugamtanii jireenya biyya lafaa kana keessa bartanii jireenya biyya lafaa kana fakkaatanii akka jiraatanii miti kanas jirtan. Kana lafa jirtanii hin kaatu lafa taanutti dabartu achi keessa jiraattu dabartanii isa duwwaame achi keessa jiraachuu hin ta'e Yesuus kana keessa jiraachuu hin ta'e Yesuus kana mul'isuudhaaf waaqayyo hojii kana natti kennee kanaaf kana egaa booddee namni dhufeetu mana isaanii ta'anii biyya adda addaa keessa ta'anii namootii qabu beektan idaasa kana natti jettee jennaan galle yeroo sana akkamitti namni mana dhufa waldaa dhaqa malee amma mana isaanii ta'anii tokkoonni kun hin beeka dhufee duratti maala mana isaanii ta'aniitu namootii fayyuu hiikamu wanta adda addaa jireenya isaanii jijjiiramutti ga'e. Edaa waaqayyo karaa mataa isaa qaba beektu mana taa'ee mana koo keessa taa'ee soofaa qorra taa'ee barbaasaa ta'e makkamachaa sirreeffadhee ijoollee tokko ta'anii ilaalaniitu namni kun yeroo dheeraa taa'aniitu inni kaan Ameerikaa irraatu wanta irra taa'u fa'aa ordarii godhanii gaafa dhafu mana gaafa dhulqatu mana kootti dhufeera taa'umti lafa taa'u. Maal isin jechuu barbaade? Isa waa'ee koo inni kan isitti maal? Waa'ee keessan kan hin haasa'u. Yeroo baay'ee namaaf hin galu. Gaafa waa'ee kee haasa'u waa'ee koo haasa'u waa'ee kee haasa'aa jira. Waa'ee koo situu miti ishuun koonni guddaan inni koonni guddaan waa'ee keessatti dubbataa jira. Ati ishiin amma waanuma gatii hin qabne fakkaatee jirtu kuni ati eenyudha beektaa? Ati mucaa waaqayyooti. Ayyuu waaqayyo jalqaba inni dubbadhee firummaa nuti waaqayyo wajjin qabnu. Waan nama sitti agarsiisuu barbaada. Inni jalqabaa firummaa waaqayyo wajjin qabnu. Nuti firummaa waaqayyo wajjin qabnu. Mee firummaa waaqayyo wajjin qabna laa? Firummaa waaqayyo wajjin qabna kanarratti maal isin firummaan keessa waaqayyo wajjin? Amma naftasheni riyaadha. Firummaan riyaadha. Bara durii kee riyaadha. Durti walbee. Amma si keessa mee firooti obbolooti jirtu obbolooti jirtu as keessa firooti obbolooti kan maatii tokko abbaa faati jirtu as keessa haadha manaa fi abbaa manaa jirtu as keessa firummaa qabdu. Nuti akkuma kana firummaa qabnu beektu waaqayyo wajjin firummaa guddaa tokko qabna waaqayyo wajjin firummaa nuti waaqayyo wajjin qabnu waaqayyo firummaan keenya akkas jedha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa kudha irraa jalqaba. Inni biyya lafaa keessa ture Yesuus waa'ee isaa dubbataa jira. Biyyi lafaas isumaan ta'e biyyi lafaa garuu isa hin beekne jedha. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe saba Israa'el keessaa irratti waan ta'eef namoonni isaa garuu isa hin simanne qoruma isaaf kan isaaf simanne waa'ee isaa warra kan isaaf simanne isaan simachuu didanii amma isa simatan kan isaa gaafa simachuu didanii jara keenya amma Israa'el dhuftanii miti simachuu dhiisuudha malee. Kan isaa simachuu didan sanyii Daawit keessaa dhalate sanyii Abrahaam keessaa dhalate Yesuus Kiristoos gooftaan keenya fayyisaa bara isaanii guutuu erga gaafa kakuritti dubbatame jalqabee bara isaanii guutuu ta'aniitu Masihii gaafa Masihiin dhufoo Masihii gaadha abdii isaanii guutuu macaafa qulqulluu kan qofa guutummaa guutuutti waan isin dhibuu waa'ee Masihii abdachiisee isa eegaa turan. Inni abdachiifame waggaa hedduu eegaa turan gaafa inni dhufee mul'atu maal godhanii fudhachuu didan? Isuma eegaa dhufnaan didanii. Ana Masihii waldaa kiristaanaa utuma Yesuus Kiristoos dhufee iddoo kana dhaabbatee gadi duubee jennaan laata jedhee yaada. Gadi duubee nuti sagantaa dinqii fakkaatu sagantaa dinqiitti jirraa kan dhugamaa jennu natti fakkaatama. Faarfannaa dinqii faarfachaa jirra. Lallabaa dinqii dhagaa jirra. Amma akka nu jeetu barbaadu gadi duubee. Paastiin waldaa kiristaanaa tokkotu maal godhe isitti fakkaata. Wayyaa mooraa uffateetu balbala waldaa isaatii taa'ee waldaa isaarraa achi fagaatee taa'ee kadhata. Namni turuu jiru. Gaafa kana tokko martatti dhaqe wayyaa mooraa uffatee dhaqe waldaa keessa gadi. Isa sirriidhaam seeraa sirriidhaam. Waldaa kiristaanaa isaa keessaa dhaqee waliin booddee achi dhiiban. Diideeruma tuun iddoo aarsaa bira ga'e. Diideeruma dhiibaa ma dhufee. Utuma isaanii deemee qo'ee booddee yaa baddu. Paastorii yaaliiti. Akkuma yoo dhiibee dhufee ol ba'ee aluma paastorii keessa jedhee. Innaan. Gosa amma gooftaan akka nuti lamuudhaan dhiisee akka biraasee tokkotu dhufee gooftaan sin barbaannu isa dhufee gadi sanaan si
isin barbaannu turi bakkee kana turi ati jennaan. Isinitti fakkaatu maal keessa isinitti fakkaatu maal keessa godhu isinitti fakkaatu. Konfiraansii amma kana dhufu kanaafi hawaasaa deemee ture. Hawaasaa dhandee teenyumti kee ijoollee wajjin dhufe kanaa wajjin hawaasaa dhandee. Hawaasaa dhufuu keenya dura poosterii hojjechiisuudhaaf waa'ee poosterii ergeeraa fi poosterii hojjechiisuudhaaf baay'ee akka ta'e amma waliin qabdii sagala lakkisaa jiru. Poosteriin yoo qophaa'e malee namni poosterii mata duree isaa keenyeetu mata duree kana baasaa jenneen. Mata duree nuun gahu footoo malee dhan. Footoo ishi footoo irra kanne footoo maal goone warra keenye Yesuus Kiristoos piikcharii isaa dugda isaa duwwaatu mul'ata kan isa fakkaatu poosterii mucaa xinnoo tokko qabatee karaa Yesuus Kiristoos ilmummaa arganne mata duree jedhu waan ta'eef isaan akka sammuu namaa keessa galu fennee keenye naantu poosterii sanaa ergine kan godhaa jenneen. Isa irratti fuudhanii shaa godhanii maal irratti maxxansan beektu faarfatu beekumtu tokko irratti maxxansan. Baakgiraawundii kan Yesuus fakkaatu boordi jira kan irratti maxxanfame yoo eenyu beektu faarfatutti. Gaafa nuti qannu amma nuti dhannoo waldaa sana keenyatti hin barre poosterii maxxanfamee gaafa dhannoo poosterii waldaa sana irratti maxxanfamee jiru faarfattuu abaluu maqaan ishee beekamtuudha ishee maxxanfamtee mucaan miskiin tokko susuu keessa waldaa sana keessa innis maxxanfamee gac footoon kennaa jiru andi deema gac godhanii jiru. Gaafa nuuma ilaaluun rijaakti godhe wanticha. Maaliif faarfattuun beekamtuun suni sababa isheetii akka namni saba sababuufi kan isaan kana godhan jaallatanii isaan. Achuma dhaqee gaafa ilaalu poosterii suma gaafa ilaalu poosterii kun sirrii miti jedhee garaa kootis gattee deebi'e bilbiltee dhufatte poosterii ishee beeraa isheen dhufte maal jirti. Mata duree kuma jirutti kabar goote poosterii ishee maxxansanii maal jirti nafti siru kuma taa'e. Waa'ee maal fakkaata waa'ee samaatii inni dha simachuu waa'ee simachuu inni dha simachuu. Amma nama beekamaa faarfataa beekamaa simanna. Tajaajila baay'ee maqaa guddaa qabu simanna. Goofticha garuu akkamitti simanna laata? Yoo namni gidduu kana geemmuun deddeemu nafa biraa fakkaate. Isa yoo itti keenya keessatti filanneera. Amma asitti warri simatan bakka warri abdiidhaan waggaa amma kana eeggatanii gaafa inni dhufu gannuu fayyadanii hin dhiibanii. Isa yoo immoo afura biraas wajjin jiran. Alaqaa manfasiisu keessa jiranii. Isa waaqaaf lafa uume. Waan haaramuuf jiru immoo waaqayyoon abbaa jedhan boosummaa walli manfas qulqulluu yoo beeku abbaa jedhaa kun waaqayyoon abbaa jedhaa kun jedhanii balaa buusan. Warra simatan looni ba'a jeerattoonni kana eegdee warra simatan maal godhee gara biyya lafa dhuunfaa isaa dhufee namoonni isaa godhu san simanne amma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo ta'aniif kennuu. Amma muas geenye mulakkan warri simanne immoo yaa ijoollee waaqayyoo jedhamu kana gaafa teenyee ilaallu bakka nuti immoo ijoollee waaqayyoo ta'uu barbaannu maal barbaanna reepeetu barbaanna. Sii galaa ilaahi. Peentee nuti peenteedhaan peentee keessa immoo nuti waldaan keessa maqaan isaa jiru asirra hin jiru waldoota tokkotti sila lafan ture ganama lafan ture maqaan barreeffamee jira akkasitti agarsiisa. Waldaa amma keessa jirtan kana maqaan beektan durni ishee beektan kanaani membarii isaa ta'uu barbaade malee namni membarii isa waaqarraa ta'uu barbaade beektu. Maqaa waaqayyoo kenneefiin mirga kenneefi irraanfateera. Kanaaf waaqayyoo dhaqee mirga kennameefi sana abeekan mirga sana beekan. Baay'een keessa maal dhugaadhuma qulqulluudha kun. Kiristaanni makkaana Yesuus malee jiru itti yaaduu dandeessu. Nuti sirrii jechuu dandeessu. Inni guutuu wangeelaa nuti sirriidha. Inni kaan nuti sirriidha. Inni kaan nuti sirriidha. Sirriin Yesuus immoo gubbaarraa gaafa gadi isin ilaalu membarii makkaana Yesuus immoo isheen kun membarii guutuu wangeelaati immoo isheen kun membarii masa Kiristooti immoo dhaqanii ilaalamtan isin baay'ee akkasiin ilaalamtan akkatti ilaalamtan isin itti ilaalchi keessa simachuu qabaadha. Isini maal jedhe warra Yesuusin simate maal jedhe ijoollee waaqayyoo ilmaan waaqayyoo amma akka jedhame ani mucaa waaqayyoo maan biraan isin Bakka arraa gaafa si gadi baatanii mucaa waaqayyooti. Kana bakkee waan biraan beekoo lubbuu yoo sitti dubbatee kan hin beekanii kan mana malee kan ofirradhee ani mucaa waaqayyooti. Lubaa as teessanii ta'uuti iddoo kana abbootanii ta'anii hojii sitti kennamee jira. Lubaa ani arraa lubatoo dubbadha achumaan lubatoo dubbadha isin akka dubbatti isin barbaachisu amma arraa lubatoo dubbadha. Lubaa hojiin lubaa hojjetaa wangeelaa hojiin kiyasi maal akka ta'e barbaadis baataa isinis bartanii baatu beektu garuu arra isinitti himaa isinis maal akka ta'a maal isaan irraa akka eeggan bartanii baatu maaliif akka isaanis dhaabbatan bartanii baatu maal isaan harka akka fudhatan bartanii baatu.
jalqaba isin ilmaan waaqayyooti. Ana miti kan akkee warra ilmaan waaqayyoo jedhaman kun immoo warra foonii dhiigatti abbaa keessan akaakayyuu keessan sanyii keessan hidda dhalootaa keessan jalattiin hidda dhalootaa ishee lakkooftu beektu nuti sanyii Abrahaam jedhan. Ati sanyii Abrahaam miti jedhu tuwaa sanyii Abrahaam taate immaa sanyii Abrahaamtu taate natti naman taa'edhaani sanyii ofumaa hidda dhalootaa kee lakkooftu malee sanyii Abrahaam iyyuu miti jedhu. Waan nama nyaatu tokko waaqayyooti dubbate gaaf tokko waggaan godhe tokko jeetaa dubbate. Akana jiru kan ani sababa nama maal godhe beektan jiru sababa nama maal godhe beektan sababa godhe anaan na barbaadate waaqa biraa gurraacha waaqa maalii jiru anaan na barbaadate dhugaadhaan na barbaadate gaafa na barbaadatu saba na barbaadatu bira dhufe inni gara sanatti namoota wangeelaa erge saba Afrikaa kan hundumaa keessaa gara sanatti namoota wangeelaa erge. Akkasaanni na argatan biyya sana keessatti kan na wajjin wal gatii na barbaadaniif nama ta'e tokko jira baay'een keessan hin beektu Qorneelewoos nama jedhamu tokko nama kadhata waaqayyoon Yesuus ijoollee hin beeku waaqayyoon kadhata kee dhagahamee wadhame ergamaatti erge ergamaa gaafatti ergu ergamaan wangeela lallabu utuban guyyaa jalqabaatti beekaa ergamaan wangeela lallabu namoota wangeela lallabu wangeelli namatti kennan Phexrosi Simoon kan jedhamu tokko Simoon Phexros jedhamu tokkotu jira mana Simoon lamaan isaanii maqaan isaanii tokko mana Simoon buufatee jira Simoon isaa daarii bishaanii bira jiru achi buufatee jira namichi hojii isaa maal akka hojjetu dubbate akeetii achi Simoon waamsisee ergamaan akka dubbate maaliif garaan isaa waaqayyoon barbaadate akkuma kana natti waaqayyo sabni kun garaan isaa barbaadate innani namoota tirkee namoota wangeela dubbatan eenyutu saba Oromooti. Wangeela kana achitti tokko godhanii barbaadde lammaffaan sabni kun bal'aa waan ta'eef bal'isee dhaqee wangeela kana iddoo hundumaan gahaa jedhee yaade. Takka suuraa sirriitti maal godhe beektaa masiina waldaa kiristaanaa keessaa lubatu gaggeessaa waldaatu laga ta'e tokkotti gadi bu'u. Waaqayyo isin fadhiisu. Laga ta'e tokkotti gadi fiigee waggaa waggaatti. Garaan kume gaafa waaqayyo jedhe saba Oromoo waaqayyo si jaallata. Kanarraa achi gortee karaa biraa yoo deemte hojii fannoo irratti hojjetame sana akka barbaadde waan barbaadde jira. Yoo barbaadde keessaa kun yoo barbaadde dabarsina kennu qabu yookiin online dabarsina ammadaa lafa tajaajilu kun online dabarsaa jechuun agartu kanarraa jallisanii jennaan hojii fannoo itti maal ta'u dhabeetu diina yookiis inni hojii fannoo irratti hojjetame suni sirrii miti jechuudha. Maal hojjeta waldaa keessaa isamoo warra simataniif warra simachuu didee fakkaate warra simataniif ilmaan waaqayyoo ta'an ilmaan waaqayyoo warra jedhaman immoo maal jedha beektu isaan kun waaqayyootti dhalatan ilmaan waaqayyoo miti isin eenyutti dhalatan beektu waaqayyootti dhalatan malee abbaa kee fi haadha keetiin dhalanne. Kun immoo baay'ee saayinsii isaa rakkisaadha. Saayinsii ayyuu isa yaadanii ana akka hin beekutti wanta ta'e tokko keessan dabarre garaa waaqayyoo keessaa yommuu hin argamne wanta ta'uu hin dandeenye dhaggeeffadhaa. Wanta ta'uu hin dandeenye, wanta arguu hin dandeenye, waan qaqqabachuu hin dandeenye, waan keessa galuu hin dandeenye teekinooloojii ittiin galanis itti mara amantiidhaan. Urjii fagoo jirtu kana kaleessa kaasee ture warra turre urjiin baay'ee fagoo jirtu kun urjiin tokko erga lafumti kun erga uumamte miliyoona 5 waggaa miliyoona 5 yoo ta'e urjiin waggaa miliyoona 5 dura uumamte urjii warri fagoo amma irraatti ibsaa lafan ga'e karaa deemaa jirmayyuu maal beektu amma fagaadha baay'ee fagoo jechuudha. Ardiin urjiin baay'ee irra jiran baay'ee fagoo lafarraa baay'ee fagoo garuu akka kana fagaatu malee warri namooti jedhamtu iyyuu teleeskooppii jedhamu tokko uummatteetu ittiin ilaalti teessee as teessee ilaalti fagoodhaan bara dheeraadha achi taa'anii teleeskooppii ilaalaa jiru walii biraan ga'an fagoodha. Ijoolleen barsiisan ture gaaf tokko ijoollee xixiqqoo mee ijoolleen nana gadi ba'an jedheen mee waa'ee dhaqa mana fincaanii waashroomee biyya keenya mana fincaanii lixaan jedheen mana fincaanii fi gadi dhaqanii lixan tun barsiisaa ta'uu dhaqaa dhaqaame achi wanta laaltan isin gaafadhaa liqaa tokkottaan jedhe lixanii gaafa deebi'ee dhufanii warra maayikiroo baay'ee warra maayikiroo ta'anii ijaan hin argamne kana
meeqa argitanii jedhee tokkoo nagarreenaan jedhan garuu meeqa jiraannaan miiliyoonaan lakkaa'amu jedhan wanta miiliyoonaan lakkaa'amu garuu dhattee nagartu. Kanaaf namni maal godhe kana maayikirooskooppii wanta jedhamu tokko uummatee ittiin ilaala. Miti teekinooloojii ittiin wanta xixiqqoo ilaalanii fi teekinooloojii wanta fagoo ittiin ilaalan. Sagalee fagoo ittiin dhaga'uudhaafis immoo teekinooloojii uumame namni iyyuu amma isaatti waan bira gahuu hin dandeenye bira gahuudhaaf teekinooloojii uummate. Ilmaan Waaqayyoo garuu waan bira gahuu hin dandeenye, waan ta'uu hin dandeenye, waan keessa galuu hin dandeenye hundumaa amantiidhaan keessa galanii jiru. Waggaa 2000 Yesuus Kiristoos nama amanee fi Yesuus wajjin du'ee du'aa ka'e. Samii sana irra gahuu hin dandeenyu deemsi yeroo dheeraa fudhata namni amane garuu Waaqarra taa'ee jira. Amantii jechuun waan wayii ofumaa jedhan miti bara. Ijoollee argamtu. Achuma jirtu. Gaafa isin ilaalan namni as jirtu isin ilaalaa. Isin garuu biliyoona fagoo iddoo fagoo ta'e irra jirtu. Egaa maal warra isa simataniifidha. Warri isa simatan ilma Waaqayyoo simatanii kaleessa kaasee dafee dafee taasisa. Ilma Waaqayyoo namni simatee peendeen ta'u. Natti maami ilma Waaqayyoo namni simatee dhaame? Peendee ta'a miti dha. Maal taa'ale? Waliigalle. Waliigalle. Mucaa Waaqayyoo ta'a. Nagaa sirriitti mucaa Waaqayyoo ta'a. Namni ilma Waaqayyoo simate. Karaa akkamittiin ilma Waaqayyoo maaliif ilma isaa nuuf kennuu jedhu jaalala isa guddaarraa kan kennu. Isa kana kaasee dafee isa siitii barbaada. Jaalalli kun akkamitti akkas ta'e yoo jettanii yaaddanii Waaqayyoo Waaqarraa gatii jaallatee Waaqayyoo Waaqarraa qixxee jaalala isaatii wanta ta'e nuuf kennuuf jedheetu barbaadee dhabeetu amma qixxeen jaalalli koo anumtu kun jaaladhaa ofuma kunuuf kenna deetu. Qixxee jaalala isaa gatii hin taaneefitu namni biraas ni kenna. Namni tokko dhufee maadamiin nu duuteetti yoo isin jedhe qixxee jaalala Waaqayyoo miti dhiisii maadamiin jedhaan. Mikaa'eliin akkasii kan akka qixxee jaalala Waaqayyoo ta'uu hin danda'u Mikaa'eliin midhaanii. Qixxeen jaalala Waaqayyoo jaalala. Asumatti cuftanii baatu qixxeen jaalala Waaqayyoo. Kanaafi qixxee jaalala isaatii gaafa nuuf kennuuf Waaqayyoo ofii isaa nuuf kenna. Waaqarraa ilmi isaa gara lafaa dhufe ilma isaati. Qixxee jaalala isaa waan ta'eef Waaqayyoo akka itti ilma isaa jaallateetti nu jaallata. Waaqayyoo jedhame ammuma ilma isaatti na jaallatanii jaallatee anaan na jaallate. Amma waa sii kennee sii kennuu baates yoo si eebbisee si eebbisuu baates waan biraa yoo si guutee si guuchuu baates Waaqayyoo ammam si jaallata qixxee ilma isaa si jaallata. Abeet. Kun birmaduu baatanii galtu mara. Dhugaa Waaqayyoo birmaduu baatanii galtu. Qixxee ilma isaatii si jaallate. Amma sanni si godhee fi si gochuu dhiise inni ilaalee bakka jaallatamtee dati. Qixxee jaalala isaatiitiin immoo ilma isaa siif kenna. Ilmi isaa immoo gara biyya lafaa gaafa dhufe qixxee jaalala isaa nuuf kennu fedhee biyya lafaa kana keessa waan hundumaa barbaadee na hundumtiyyuu koshkosheedha beektu. Qixxee jaalala isaa waan nuuf kennu gaafa jedhu lubbuu isaa nuuf kenna. Maal taatee ati? Kasiif kenname ilma. Nama ilma fudhatee fi ilma ta'a jenneera. Jaalalichi immoo qixxeen jaalalitti jaallate wanta arra siif ta'uu dhiisuu miti. Arra gatii sun dhukkubeef gatii sun dhukkubneef. Arra gatii fayyaa qabduuf gatii fayyaa hin qabneef. Arra sooressa waan taateef hiyyeessa taateef. Arra beekumsa qabaatteef beekumsa hin qabaanneef. Akkasuma walii wajjin ciraa masaa isaa wajjin achi keessa hin ilaalin. Jaalalli Waaqayyoo si jaallateera. Jaalala isaa mul'iseera. Siif du'eera. Ofiisaa siif kenneera. Nama isa simatee fi jireenya qaba namni akkasii. Jireenya qabda jechuudha. Yoo tokko arra bakka tajaajilaan ta'e tokko dhufeera tajaajilaan kun dhufee inni eebbifamtaa akkas taata ol baata gadi baata naan jechuu dhufe jettanii yaaddu ani gadi bu'uuf ol boo keessa seetii muutu kun dhufne kan inni dhufe eenyummaa keessan isa sirrii seetii muutu. Innis harka isaa keessaa eebba barbaaddan innis harka isaa keessaa wanta ta'e tokko barbaaddanii inni immoo eenyu akka inni ta'e seetii muutu dhufe inni abbaa keessan akka inni ta'e. Abrahaam Waaqa Isiyaan Waaqa Yaaqoob jedhamee beekamu ture. Abrahaamii fi Isiyaaq gidduu Abrahaamii Isiyaaqii fi Yaaqoob gidduu Waaqayyo wajjin hariiroo isaan gidduu ture maal akka ta'e beektus Waaqayyo waaqeffama isaanii waaqeffatu hariiroo waaqeffachuudhaa fi waaqeffamuuti. Gaafa nu bira ga'u namni baay'ee arrayyuu as dura sana dhaabbatee Waaqa Abrahaam Waaqa Isiyaaq Waaqa Yaaqoob. Nanti mul'ate gaafa ijoollee sadii qaba. Loogaan dibeera ana maqaan isaa. Jecha siin ta'e akkasii sirrii jechuudha. Loogaan dibeera ana. Inni jalqabaa loogan maqaan isaa inni itti aanu dibeeraadha. Ishee itti aantu anaadha. Waaqayyoon ni looguu anaan dibeeraadha bakka kanuma qaama biraan qabu oduu waan qabu.
Kanaaf ijoolleen kun sadan keessaa sirseema qabaaftu jiru. Maal ta'uudha? Maal akkasii jiru? Tole ijoollee amma ijoollee kana keessaa natti mul'ateen gaafame intalli koo isheen gidduu dibeeraadha. Dibeeraan dhuftee diboora moo jenne. Dibeeraan dhuftee dibuu mul'atuni. Abidda keessa isin dibduu dibataan isin dibduu maqaa Yesuusiin abiddaan isin dibama dibataan isin dibama. Ameen. Dibeeraan dhuftee abbaa yoo gangaaba isheen nan jettu. Abbaa yoo gangaaba dhuftee. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob. Abrahaamiif Isaaqiif Yaaqoobii Waaqa wajjin hariiroon isaanii waaqeffamuu fi Waaqayyoo gidduudha. Warra isa waaqessuu fi warra waaqeffamu. Isa waaqeffamuu fi warra waaqessu. Kanaaf abbaa gadduu firummaa nuti qabaanne maal jennee Waaqayyo abbaa keenya. Nuti immoo ilmaan isaati. Hariiroon gidduu jiru abbaa fi ilmummaadha malee waaqaaf waaqa waaqeffamu miti. Baay'eetu waaqa baay'ee qaba. Nuun kan keenya adda ta'e. Karaa Yesuus Kiristoosii Waaqayyo nuun maal godhate? Ilmaan isaa nu godhate. Karaa Yesuus Kiristoosii Waaqayyo maal nuuf ta'e? Abbaa nuuf ta'e. Garaagarummaa guddaa qaba. Waaqa kun abbaa nuuf ta'e gaafa jennu immoo abbaan kun abbaa waaqarraati malee abbaa lafarraa isaa achi qabeessa nama qabu yoo danda'e namaa kenna yoo danda'u dide immoo nama dhowwatu yoo rakkate abbaan kun gaafa tokko rakkateetu gadi ba'ee iyye. Maal itti yaan? Ollaan itti yaa'ee fiigee dhufa jechuudha. Maal mucaa kun barsiifachuu dadhabe anaan jiraama. Abbaan koo amma galeef godhe. Mucaa kun barsiifachuu dadhabe. Namichi kun sooressa jeera latiitu akka saasaa irraa hiyyeessa gadi kan hin ture. Hiyyummaan isa kana nan dhuure siinis hin dhufu. Soorummaan isa kana siin fidu siinis siin fidu. Ollaan fiigee maal bulchaa kun gaazexaa hojjetu tokko ture itti siqeetu kana boodaan na gargaaranii gadi manatti ol galee. Abbaan kun waa qarame ani gadbeen iyyatu beektu. Maagaadhaa laba haadha. Gadbeen iyyatu abbaan kun waa qarra. Gadbeen iyyatu. Waa keessanii gadbeen iyyatu. Akka abbaan kun iyyate akka waa keessanii gadbeen iyyatu. Waan hundumaa qaba. Waan si barbaachisu waa si kenna qabu. Gituma qabu callisee wasitti gadhiisee si balleessu. Akka itti jiraattu barbaada. Akka isa wajjin adiin qabaattu barbaada. Akka isa wajjin akka qabaattu barbaada. Tokko nuti biyya kanaa ba'ee soorumni biyya kanaa ba'ee lammataa garagalee gara Waaqayyoo ilaalu. Kanaafuu hiyyummaa keessa na wajjin ta'uun kee wayyaadha. Hiyyummaa keessa jiraachuu kee jaallatee lakkisiisi jaallata. Amma waa'ee hiyyummaa keessa jiraattee soorumni keessa jiraattee dhimma Waaqayyoo miti siin barbaadan. Siin barbaadan. Mucaa sadii. Inni iyyatu immoo gadi ba'eenneerra. Waan hundumaa qabu. Obbolee tokkotu dhukkubfatee Awurooppaa keessa jirti. Fayyee dhukkubaan. Naa hin kadhannee fi amma tokko wanti baay'een irraa caala. Takka tureetu kadhachuuf jalqabnaan mee dhiisi mucaa kun naan jedhe maaliif hin jedhe maal abbaan gara dhaafee fayyitu maaliif fayyistu naan jedhe lakki fayyisu naan jedhe maaliif fayyistu naan jedhe utuun fayyisee dhiira dhiisee sokkite naan jedhe. Hin jaallatamu hin jaallatu. Akka dinqiitti jaallata malee. Akka isheen harkaan baaneef maal godhaa? Dhukkuma keessatti ilaala. Dhukkuma isaa irraa caafattee kaatee jennaan qilleensi taatee barakkaa sokkiti. Kanaafuu shalisama keessatti ilaala. Namni tokko tokko wanta inni keessa jiran keessa maaliif ilaalaa beektu achi keessaa baatanii jennaan ciraanuma isaa raanfattaa sokkisu. Inni immoo sin jaallata waan ta'eef akka isin baddanii barbaadu. Akka isin banneefitu taa'ee lafa jirtu si ilaalaadha malee akka itti badduu miti. Arraa jalqabiiti ani mucaa waaqayyooti jettee jette akka itti banneefi wanti taa'aa jiru hundumtiyyuu malee akka itti badduuf waa ta'uu gochaa jiru waaqayyo. Ilmaan Waaqayyo. Maal akka keessan hin beektamne xinnoo ishee eebbifamaa dhageessan miti. Ni eebbifamtu. Hin ceetu. Hin dabu. Eessatti ceetu? Walumaayyuu. Natti maami eessatti ceetu? Gareen maalitti ceetanii gara maalitti ceetu kana caala? Safuudha. Isaan kun Waaqayyotti hidhatanii malee dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne jala tuman ilaalaa jiru. Akka rabbaa gootii irra dhaara gootii tuman irra tuman beekamaa jirutu Waaqayyo maal jedhaa lakkee erga gaafa nu fudhattee jalqabdee ati irratti dhalattee dhiigatti foonitti kan dhalattee. Amantii fudhachuun kan keeti amantii fudhachuun ibsuun kan keeti. Yoo amantii fudhatteeti mucaa Waaqayyooti hawwuu mucaa kanaa deddeemuu jalqabdaa jechuudha. Hawwuu isaa booddeetti deemina galanni ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Haalli asii toleera. Gammadaniitu laphee keessan tuqeeraa laphee keessan akka tuquu fi dubbii Waaqayyoo kan sin bira dhufe
arra wanta biraasiin jechaan jiru. Hin soomne ameen jechuun hin deessita. Arra garuu soomtaa miti ati mucaa waaqayyoodhaan. Maalsaatanis wanta caalu dhiisnee moo waan agarre garuu eessa turre eessa jennu moo qaafne ture isin afuraan doo turtanidha. Siixanaa bitamaa turtanidha. Mitire fedha duukaa buutii turtanii biyya lafaa yaada biyya lafaa kana duukaa sokkitanii turtanidha. Isinii ijoollee abaaramuu yoo turtanii yakkuun ijoollee lama reffaan abaaramuu turtanidha. Garuu maal ta'e isa dubbisu araara waaqayyoo irraa kan ka'e Efesoon boqonnaa 4. Efesoon boqonnaa 2 sorry. Saddeet isin dubbisa. Warra kaleessan turree fi wanti kun hundumtuu yoo tokko kaleessan dhuftee turree amma kana nan gootan. Kaleessan maaliif akka isin dhufne isin beeka gabaa keessa wal fakkaata. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessanii karaa hafuuraa duutanii turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota waaqayyoo fi abboomonni gidduutti hojjechaa jiran nus hundumti keenya hawwa foonii keenya duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkas gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan keessa akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa waaqayyoo jala gallee turre. Utuma dheekkamsa waaqayyoo jala gallee jiru waaqayyoo garuu maal godhe araara waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate nu darba keenyaan karaa hafuuraa du'oo taane utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhatee isin ayyaana waaqayyoo wajjin fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii waaqaa keessa iddoo nuuf kenne. Lafa nu turre ilaala. Du'oo achi lafa nu kaase ilaala. Lafa nu mukaa dhaqee moo nu kaa'e ilaala. Ini jecha tokko jira. Jecha tokkotu jecha malee mukaa. Dukkana limitii beekanii dukkana limitii keessa nu baasee bee. Ilaalee ifa dinqisiisaa keessa nu kaa'ee. Ifa dinqisiisaa keessa nu kaa'ee. Ifa dinqisiisaa. Eessaa nu baase garuu dukkana limitii keessaa. Mandaraa du'aa keessaa. Cunqurfamuu jalaa. Kan hundumaa jalaa nu fureetu. Wanta hundumaa gararraa dhaqee nu kaa'ee. Ofiisaa duwwaa gararraa keenya kan inni jiru. Kan isa majjannee waaqayyo duwwaatu gararraa keenya jira. Dadeemee jira. Isin gararraa eenyu jira? Horii isin gararraa hin jiru. Hiyyummaan isin gararraa hin jiru. Dhukkubni isin gararraa hin jiru. Yaaddoo isin gararraa hin jiru. Sodaan isin gararraa hin jiru. Wanti fedhe hundumti isaayyuu miila keessan jala jira. Waaqayyo ofuma isaa biraame xinnoo gadi nu butee uume. Beektu? Amma gaa ilmaan taatanii dhalattaniitu. Ilmaan dhalatan kun immoo guddachuu qabu jenne. Waa'ee guddinaatti dabalan dafee deeman guddachuu. Namni dhalate guddachuu qabu tiree amma ijoollee keessan eeggatu miti. Ijoollee keessan kan isa kaasee ture. Ijoollee keessa qosheen dhalatteetti maal kennituufi? Maal kennituufi? Ijoollee reefa dhalatte maal kennituuf? Aannan maalii kennituuf? Kan eenyu? Kanaadha. Qaxxitaa eessa? Harma ishee keessa. Harma ishee keessa harma haadhaa keessa dhuddi ijoollee. Garaa keessattis haadharraa fudhataa turte ammas gaaf yeroo tokko waaqayyoo ani haadhaadha. Israa'elii fi haadhilleedha. Ijoollee ishee haadhaa wajjin akka haadhaattis of ilaalee yommuu dubbatu jira waaqayyo. Harma haadhaatti dhuddi. Ilkaan qabdi. Ilkaan inni jalqabaa ilkaan maal ittiin nyaatanii dhabeetti maal ittiin nyaatu ilkaan jalqaba. Maqaan isaa maal jedha? Ilkaan maal jedha? Ilkaan annanii kan ittiin aannan nyaatan jedhama. Ilkaan annaniiti. Isin tokko itti himamu ture ilkaan annaniiti. Ijoolleen dhalattee ilkaan annaniitiin aannan nyaatti jalqaba. Utuma jettuu deemtee zuurii tokko fixi. Zuurii tokko yoo fitu. Haalmee qabdi zuurii tokko fitu. Torbanii zuurii tokko fixi. Waggaa torbaa zuurii sun dhuma inni ilkaan aannan nyaachuu dhumeetu inni arceetu ilkaan biraatu dhufaaf ilkaan dhaabbataa. Akkasuma gaa yaal gojaana naannoo torbaffaa irratti nama jisuuni akkuma kana waggaa torba gaafa ta'u ilkaan ni waan biraa dhufa. Injigaan isa. Inni kana nan injigaa ilkaan kana nan injigeetu ilkaan inni dhaabbataa dhufa. Isaanoo waan jajjabaa nyaachuutti kaatigaa ijoolleen. Amma sanatti garuu waan lallaafaatti kennitu. Waggaa meeqa waan lallaafaa nyaatanii obbolee tokkotu guyyaan itti gooftaa fudhadhiitu itti meen ture tilmaamtee marsaa baaftee waggaa 21ffaa waggaa 21 irraa gooftaa fudhatte miti hin jedheen. Ani waggaa 21 irraa kun nama amantii kana kiristaanummaa kanatti mooq jedhee tureetti ishee jedheen amma garuu situ na barsiisaa jetti.
Waggaa 21 irraa isheen mokka jettee tollaa kiyaa. Ani umrii gara gooftaa dhufu. Waggaa 21 booda immoo seenii an taa'ee barsiisa. Maal garaagarummaan kee? Anani marfeetti ilkaan beekni amanni sanyii boqqolloo isaa ji'a sadiitti godhan tokko. Isaan ji'a sadiitti hin geenye. Moo marfee ta'e tokko wanta marfee nama ariifachiisu tokko muradhe. Maaltu na ariifachiisatti yaaddu? Beekti maaltu na ariifachiisatti yaaddu? Amantii. Intee jirtanii amantii. Anna namani. Akka. Dubbii Waaqayyoo kana namani. Isin ganaa dubbii Waaqayyoo kana tamaraan martu waan hin tamaraan maru amanii ma fudhadhe. Mucaa tokkotu ijoollee Waaqayyoo waldaa kiristaanaa guddate. Waa'ee dubbii Waaqayyoo gaafa sin fudhatu ani waa'ee faarmaasistiidha. Ani jedhe waa'ee galaanni diimaa iddoo lamatti citu hin fudhadhu naan jedhe waldaa kiristaanaa guddate. Naan galu waan ta'eef saayinsiidhaan isin deemu jedhe. Ani immoo warraan wanta fudhadhu keessaa inni akka salphaatti fudhadhe isaan jedhee. Anis beektu galaanicha inni uume galaana akka barbaade gochuu hin danda'u waltaatan. Akka barbaade gochuu hin danda'u. Xibbaa xibbee ijoolleen kuwaasii xibbaa xibbee taphattu kana yoo barbaade waan uume kana xibbaa xibbee ittiin gochuu hin danda'u waaqayyo. Eebbisaa ta'u akka barbaade gochuu hin danda'u. Yoo barbaade hunkuu hin danda'u. Yoo barbaade gadi galchuu hin danda'u. Inni uume. Inni si uume akka barbaade gochuu hin danda'u. Akkamittiin gochuu hin danda'u weetta. Waaqayyo kanneen saayintistii wayii godhatu tokko tokko. Saayintistii wayii godhee kaa'ameetu. Saayintistiin yoo hin danda'amne jiru waan hundumaa yaalaa jiru. Waaqayyo kun ijara keenyaa waan barbaade gochuu danda'a. Ani moo sadubbii waan barbaade jiru moo tokkoo ishee shakku hunduma ishee fudhadha. Naa galeeraa kan naan galle baay'ee jira. Akka naa galuun natti dubbate immoo goomte akka naa galuun miti amani naan jedhe malee siif galuun naan jedhe. Waggaa takka taasifame amanaa. Doktor gaafa mirmiri gootanii isin warri kunneen marammartaas qabdee gaafa laattanii akkamittiin bishaan wayiitti jijjiiramaa yoo isin jettanii gaafattanii wayii gudi. Bishaan akkamitti wayiitti jijjiirama bakka bishaan wayii ta'e nume ganaa keemikaalii maaloo keessa garuu isin barbaachisu waaqayyoo ilaa akka jedhe bishaanichi waan manjirra irraa bishaan fideemni waan barbaade gochuu danda'a. Anaan kanaaf kan inni hime ati mucaa gosa gaafa dhume abeet ishi abbaa koo manii fudhadheera ati abbaa koo hin jedhan maasuu. Diri raakisana nu kirkiri raakisana. Akka wanta kanatti guddatu mun barbaada gaa ijoolleen akkuma jennee aannan fudhattee aannan dhuchi. Duuka butoota isaa akkamitti barsiisaa ture isin yaadachiisa. Duukota isaa biyyi lafaa kuni Profeesar ishee kan ta'e bennitu waaqarraa gad dhufe. Hunda isaa kan beeku akka itti uumame jalqabe kan uume gaafa uumu kirkirii wayii tokko keessa hin galle ata'u gaafa inni jedhu ata'u gaafa inni jedhu ilma ta'a wantichi. Isa akkasittiin uume saayinsii yoo barbaade saayinsii akka itti waa uume kan qabu. Hundeen irraa kee kan beeku jalqaba isaa ta'e dhuma isaa iyyuu isa beeku isatu dhufeetu barsiise waggaa sadii akka duuba mutuutu. Mata dureen inni barsiisu baay'ee gabaabaa ture. Akkas kan jedhu mootummaa waaqayyoo dhiyaateera. Mootummaan inni waggaa sadii walakkaa hojii tureetu gaafa inni deemuudhaaf jedhu yoom deebisaa mootummaa Israa'eelidha. Mootummaa waaqayyoo ta'u mootummaa Israa'eelichaa ture. Inni mootummaa waaqayyoo dhala isaanii masii kanaa mootummaa Israa'eel. Barsiisaa Profeesarii the best professor to barsiisa. Kolleejjii beekamaa keessatti baratanii. Kolleejjii isaanii isa kutaa beektu. Yoo barbaade gaara irratti ol baasee barsiisa. Kolleejjii isaa gaara ofiisaa uumerra isaan kaa'eetu barsiisa jettu. Sana inni hojjete keessa miti. Gaara ofiisaa uume keessa irra kaa'eetu isaan barsiisa. Yoo barbaade kuduruurratti on job training wanta jedhamu jira. On job training ini shaakalchiistu barsiisaa hojjechiisaa shaakalchiistu on job training jedhama. Gadi baaseesi utuma isaan ilaalanitti agarsiisaa. Qilleensi kun gaafa inni akkas amma camu gabjatu. Akkamitti barsiisaa boor gaafa qilleensi ka'u maal jedha jechuudha gabjadiidha. Kanaaf barsiisaa qilleensi gaafa inni ka'u gabjadii. Amma tokko kaleessa ijatti waldaa tokko asii gaafa baanu waldaa mucaan wajjin jiru kan biraa barsiisaa jirana wacee akkas
akkuma zigzaagii mootaala amanaan nama jeequmsa hin jaalladhu injeeqanii jedhee injeeqin jirgeeffadhu jedhee jirgeeffate maaliif aboodha deebiinaa deemi isoo kiikamu rigiri biraan qabu sukkumaa biraan sin qabu aboodha dubbiin barsiisu kun mee dhaqqeen uumee laphee isaanii keessa maaliif godhudhee maaliif sammuu isaanii keessatti afur didee maaliif laphee isaanii keessa godhuu dadhabee maaliif jireenya isaanii keessatti dadhabee agartanii barsiisa dubbii waaqayyoo utuma teenya maal amma maal jala keenyaan wanta biraaraan dubbataa jiraan sumaaraan dubbataa jiru maan qabnu dubbicha dubbii waaqayyoo kanatti eenyummaa keenya kanatti eenyummaa isa ilmaan waaqayyoo jedhamne kana akka utuu guddannu barbaada deebiirraa akka utuu guddannu barbaada waaqayyo deebiidha Phaawulos jedheetu waldaa kiristaanaa jedhee iddoo ta'e tokko geetu maal isinii jiran haadhee ammayyuu aannan dhuguu barbaaddu ituma astamaarota ta'uu dandeessan barsiisota ituma ta'uu dandeessanii ammayyuu aannan dhuguu barbaaddu aannan dhuguu barbaaddu jarri ammayyuu bara jalqaba isin maal taatanii guddachuu gaafa jedhanii fara guddinaan qaban beektuu rakkisanii garuu nuti fara guddinaa qabna galanni waaqayyoof ta'u fara guddinaa isaantu fara guddinaa agarsiisudha malee nuti isintu fara guddinaa agarsiisuu dadhabdu ta'a yoona garuu fara guddinaa mu qabdu waaqayyo biraa wanti cufame maal ogeetu isin ilmaan waaqayyo ta'uu keessa duwwaatu hin ta'ini ilmaan waaqayyo kuni eenyuun akka fakkaateetti guddatu sitti fakkaate paasterii fakkaachuudha guddatu sitti fakkaate gaggeessaa waldaa kiristaanaa fakkaachuu guddatu sitti fakkaate qeesii the whole congregation waldaa makaanisus waldaa maaloo isa fakkaachuuf guddatan kanatti fudhatte qeesii fudhatte miti bara yoo fudhatte ilma fudhatte kanatti guddattus isuma fakkaate guddatta agartanii gara itti guddannu yoo ilaalle irramma baay'een namaa gara tajaajilaatti guddisnaa baay'een gara tajaajilaatti guddisan jedhamne gara ilmaanitti guddisna namni gara ilmaanitti bifa ilma isaati Yesuusin fakkaata gaafa Yesuusin fakkaatu inni karaa deemaa namoonni utuma darban akkuma jaraa gabaa keessa utuma deemu utuma darbaniitu calqisaatti bu'an namni keessaa fi namichi lafa dha'a dukkanni keessaa lafa dha'a maaliif beektoo Yesuus fakkaachuutti guddate waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoos gadi jechuun san barbaachisu yookiis dhukkufataa maaliyyuu maqaa Yesuusin fayyuun san barbaachisu yoo tokko laayinii keessaa na rakkisu ijoolleen dukkanni fuulaanii keessa zoomii kana keessatti yommuu barsiisu zoomii ilaalee beeka gaafa barsiisu tokko akkasuma gara koo ilaalee jiran gara koo ilaalteetu afurii nuti kaa namni laayinii keessa jiru kun Yesuusin malee gaaf tokko akka jennaani akka jedhu tokkoon kottu jedhee baasee fuudhaa jedhee sagalee baasuu dadhabe wantichi gabaadhaan itti fakkaata gabaadhaan walii galee maal akka umutu waldaa kana keessaa amma horii tokko iyyee tuma duubaa horii tokko iyyee waldaa kana keessa jiru hundumtuu dhaabbatee keetu Yesuus hojjetu kaa'amne gaaranii jaalattii tokko magaalaa si'aniitu tuma deemanii Yesuusin jaalattii karaa deemaa jirti waliin beekaniin gooftaa wajjin waliin beekaniin Phaawulos nama jedhamu tokkotu gooftaa lallabaa dhaga'aniiru gooftaa afuura kanaa afuura Kiristoos kanaa yommuu afuura baasu dhaga'aniiru akkuma kana dhaniitu maqaa Yesuus Kiristoos isa Phaawulos waamuun Yesuusin beeknaa Phaawulosin beeknaa isin immoo isa nutti jaraanaa irratti lafa dha'an irratti wal ga'anii waliin beeknu gaafa afuuratti akka jettee natti himani akkaan wal fakkaatan yoo wajjin fakkaatan Yesuus wajjin fakkaatan Phaawulos inni fakkaatan jalatti immoo Phaawulos inni fakkaatu Yesuus inni fakkaatu baay'ee beektu Phaawulos inni beeknaadha Yesuus beeknaadha Phaawulos beeknaadha utuma Phaawulos inni fakkaatan yoo beekni malee Phaawulos inni fakkaatan Phaawulos akkuma isa fakkaadde isin fakkaadhaan kanaaf hin jiru isin warra akkasii kun abuun walitti qabdanii irratti wal ga'an si gaafa Kiristoos Yesuusin fakkaatti maqaa Yesuusin jechuun isin barbaachisu gaafa gadi baatu balak sirraa'edha Phexros hin deemne inni callisee deema gaariidduun isaa maal kuufatu lafa isa gaariidduun isaanii gaariidduun keessan kuufata lafa naa gaafa maal taatan gaafa isa fakkaata amma dubbiin isa fakkaachuudha malee dubbiin beekti ta'uu miti dubbiin baay'ee kadhachuu miti
dubbiin baay'ee dubbisuu miti. Dubbiin baay'ee barsiisuu miti. Dubbiin baay'ee jilgeeffachuus miti. Dubbiin baay'ee soomus miti. Wanta nuuf kenname kana hundumaanii gara Yesuus Kiristoosiin fakkaachuutu guddachuudha malee. Isinii gara yaala miti. Irraan booda wanta keessan isin barsiisu waan gooftaatu beeka. Kan isin jajjabeessa ta'a. Yesuus gooftaadha. Galanni ulfinni waaqayyoo. Ayoo tokko deebi'ee gadi buusee wanta barsiisu wallaala. Yoo barsiisan jettanii gadi bu'ee akka maal kan biraan maalii itti mari'amu. Inni iddoo hundaalee itti mari'amu. Akkamitti afaan koo keessaa ba'a. Kanaafuu eebba maalii jira booddee isaa dura fuula isaa dura. Eebba nuuf caalutu jira moo? Waa'ee wanta taane kanaa gaafa dubbadhu yeroo kanaa dubbadhu wanta tokko keessa kunuuf. Mimi doktor waa'ee si gaafadha dhugaa bebees biluu alamaan waa si gaafadhani. Waa'ee lakkoofsa kanas badaa rakkattanii andulee qaamaa hin riikoodha maaliksiin lakkoofsa kanas rakkattanii. Birrii biliyeena tiriliyeeni badaa hin beekne mee biliyeena birrii biliyeena tokkotu jira haala jiras kaa'ame. Birrii biliyeena tokkotu jira. Innaan birrii tokko sitti kennee dhattee itti dabalte. Birrii kanatti fuutee birrii tokko fuutee biliyeena kanatti itti dabalte. Birriin kun meeqa ta'a? Meeqa ta'a birriin kun? Meeqa ta'a? Biliyeena ta'a. Tokko waan ta'a dhuguma biliyeena tokko jettee waan ta'a mati dhugaa waaqayyo. Maatimaatiis ilaalkaa gadaa jira. Birriin tokko dhattee biliyeena dabalamteetu silaa biliyeena birichi tokkotti dabaltanii gatii jirtanii qabdan biliyeenu. Biliyeena deemee jiru biliyeenoon tokkotti dabaltanii. Nuti koo akkasitti nuti anti leexaan kun mee dhaqee Yesuusitti dabalameeni gatiin koo. Kan tagartan amma leexaa kanatu dhaqee gaafa dhaqee Yesuusitti dabalamu alfaaf omeegaa isaatti gaafa dhaqee dabalamu jireenyi kee guyyaa sana jalqabee jireenya bara baraati. Maaliif isa bara baraatti dabalamte? Akkamitti itti dabalamte? Akkamitti namni itti leexaan kun dhaqee namni biliyeena tokko kaa'ee biliyeena tokko itti dabale biliyeena abbaan biliyeenaa birrii tokko yoo xiqqeessite sirkaa bulee kanatti hin dabalu bara yoo ta'e biraa sirkaa ammaa waa si kenna malee. Achirraa ammaa waa si kenna malee birrii tokko sirkaa fuudhee attu tokkotu yoo kana biyya deemu ture naannoo rakkoo attu tokkotu jira beektu attu tokkotu birrii intala tokko kiisii galee birrii fuudhu gaafa lakkaa'u birrii kudha birrii xinno taaksii raafuu ishee raafuun taatee itti deebisa. Birrii gattee deemsee attu jabaa jechuudha. Attu wanta xummoo fuudhan miti birrii gattee itti deebisee kennee. Transportiin argatu yeroo akkasii jireenya kee kadhame inni bara baraa ta'e kunime jireenya kee kadhame itti dabaltu akka sana akka namaatiif kun asitti dabaltu waa tokko hin beeku deebii fudhatu deebii akkuma ishee attu sana transportiin motoreessi deebisa jireenya kee kadhame. Inni garuu akkasii hin goone. Kotuudhaatti dabalamiiti gatiin kee aayaa kana darbee samii kana keessa darbee samiirraa ta'uu si jedhee tuufiinsa bade. Ati gatii hojii hojjette, gatii tajaajilte, gatii kunuunoo godhate, gatii hojii ammaastee kennite, gatii hiyyeessa gargaarte, gatii maal taateef miti. Gatiin kee leexaadhuma amma fadhime guute. Leexaadhumati amma fadhime guute. Garuu Kunti gaafa ta'e amantiidhaan mul'atu malee dabalamu gaafa amantiidhaan attee isaa wajjin hin du'eetu biliyoonotatu isaa wajjin hin du'e beektu. Tokkicha kun jiraan gooftaa kanaan yommuu achi qoome. Tokkicha erga gaafa namni uumamu jalqabe amma gaafa dhugtu taqqabna beekumutti gaadha hunduma kanaa. Maaliif maqaa caalu inni alfaaf omeegaa bara baraan jiraatu qaban ta'eef. Guddina isaa kanarraa wanta uume kun iyyuu faarfannaa tokkotu jira. Wanta ati uumte erga akka kana bal'ate guddate ati inni uumte kun ammam guddataa jedhu waan isaa wal dhaalee dhiisa gaaffii akkasii gaafattanii jennaan mataan keessattuu mataatu si bade. Mataatu bade gaaffii akkasii gaafattanii jennaan ammam guddaadha ta'e gaafattanii jennaan. Bakka amma gara guddina isaa bara baraan kan jiraatu. Dhaqee gaafate amantiidhaan malee immoo
birrii kee kana siima lee ake kana siin barbaadu yoo amantii natti mala. Gaafa amantii natti cullu jite keessa wata. Ati jaamtu gaafa dachee dabalamtu gaafa asan baatu dandeessi qofa kee qoon dandeessu baay'eedha kaanni guddaadha kaanni ulfina qabeessa kaanni araara qabeessa jaalala wanta hundumaa waan ta'eef gaafa xiqqaatu isa booda ati rifeensa kee tunushi gabaa itti hirta kuru akka rifeensa kee kanaa jalqabe amma baruu miila keetiitti maal uffattee baata Yesuusin uffattee gadi baata. Yesuusin uffadhaanii akka Yesuusin uffattee gadi baata. Bilii tokko dhittee biliyeena keessa galtee maqaa biliyeenaa fudhattee galti. Anaaliziin dandeelee isaan kun annee wantiin gaafa dabalamu kan biraa taanee kaana. Maal jedhamnee ilmaan Waaqayyoo. Ilmaan Waaqayyoo kun egaa jireenya kanaa ittiin guddatu maaliin akka guddataniif maal kenneefi hafuura isaa kenneef. Duuka buutota waggaa amma kana barsiisee isaanis konfiyuus ta'anii waa'ee mootummaa turannetti dhiisanii waa'ee Israa'el yommuu isaan rakkatanii akkas amma humna rakkatanitti hin beeknaan eegaa jedhee maal gochaan eegaa jedhee qotaan eegaa jedhee araman eegaa jedhee qotuun qaban eegaa jedhee maal gochaan eegaa jedhee kadhachaa hin raanfatinaa. Neegaa jadi gaafa neegaa jiru akka cimatteetu kadhannaati gaale. Kadhannaa guyyaa meeqa kadhatanii guyyaa 10 hin abdachiifame. Dhaqee muraatti gadi bu'e. Inni kaleessa sodaata. Inni kaleessa hojjettuu irratti asali sagalee ka'ee dhaabbateetu amma gaalee xaasaa miti waan ta'eef dubbata nama 3,000 dhaqee ture ittiin jedha. Guyyaa tokko nama 3,000 dhagaaluu tokko itti jira. Amma namichi tokko miti baay'ee ta'e nama 3,000 gaafa waldaa kiristaanaa dhufee isiitti waldaa isaa ishee guulladee jirtu sanatti gooftaa fudhachuu gaafa dhaqee waldaa kiristaanaa biizinesi isaaniitti jiru. Yaadadhaa biizinesii keessanis biizinesi waaqeffataan sagantaa sadii jiru. Oolfatee sagantaa sadii jiru sana. Sana kee ol galee gurbaan kun wayii dhufee dhibee ilaalanii dhiisaniif namoota jechuun dhaqee namni waan qofa qabu hin jiru. Sagantaan itti gaggeeffamu hundumaa isaanii walii isaaniitiif wanta gochaa jiranitti fakkaate garuu qaxxitaa gara godhuufaa ture dubbichi waaqeffannaanis gara godhuufaa ture lallabisii ta'uu qofa ture anuma. Waaqayyo gaafa sana sagantaa guyyaa guutuu isaan sagantaa sadii jiru akkuma jirutti sagantaa sun korma gootu. Anarratti fasti kun eegaa dhiyaata. Maaliif beektu? Kun gurbaa kana kaasituu lafa naannessee booddee hojjeta waan ta'eef gaafa sana kaayyeeffatee ka'ee ni beektu. Anasi eenyu balaan kan Waaqayyo isaatti irratti kaayyeeffatee jiru. Nama tokko argatee nama gurguru nama Waaqayyo tokko konferansii guddaa Awurooppaa keessatti qopheesse. Namichi konferansii Awurooppaa keessatti qopheesse kun dhuga bu'umsa tokko dubbata. Dhuga bu'umsa sana irratti waggaa ammanaa duraa konferansii tokkotu biyya akkasii tokkotti keessatti gaggeeffame jedhe. Namichi ni lallabee namni illee sokkee namni baay'ee lallabee gaafa namni gooftaa fudhatu jiraa jennaan namni qacaacaan tokko harka kaaseetu anatu fudhata jedhee gara asii gara biyyaatti dhiyaate. Innaantu namichi kadhatee fiitu gooftaa fudhate inni gaafa sana gooftaa fudhate ana hebe. Konferansii guddaa irratti dubbataara. Namni amma yeroo keenya gaafa suufte namni tokko yoona ajjabu dhufeedha akka gaafa sana namicha. Ajjabu hundi sana ajjabee ture kan gooftaa bara nama tokko dubbata. Guyyaa biraa immoo amma sana kan baay'eetu konferansii qopheessee dubbata namichichi Waaqayyoo kaasee evaanjelistii godhee kaasee. Waaqayyoo gaafa tokkuma qaba tokko facaase. Maal gochuudhaaf meeqa galchachuudhaaf? Miiliyoonota tola lakkaan galfachuudhaan tokkicha lama isaa arginu karaa lama isaatii arginu. Okay, akkamitti guddaan as jiru sida bara dafee akkamitti guddaan garuu seeruma Waaqayyoo akkamitti guddaan Waaqayyo guddina kanaan maaluuf kennu isa masal inni jalqaba la ilmaan isaa akka taanuuf ilma isaa nuuf kennu guddina kana maaluuf kennu isa guddee inni jalqaba hafuura isaa nuuf kennu jalatti waggaa amma kana barattee hin galle miti waa'ee Waaqayyoo kun waa'ee hafuuraa kun naan dhaggeeffadha nama as keessa jirtu tokko kina qaba la waan hafuuraa inni Waaqayyoo dubbatu kun dubbiin kun dubbii hafuuraati dubbii hafuuraa hafuura jiruuf keessaa qabdan malee bartan yoo bartan rakkattu
yoo hafuuricha of keessaa qabaattan malee. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan eenyu miti? Kan Kiristoos miti. Namni hafuuricha of keessaa qabu kan eenyuti? Kan Kiristoos. Warri hafuuricha of keessaa qaban warri Yesuus fudhatanii hafuuricha isaan keessa jiru gudumee hafuurri gudumee hafuura nama kofalchiisu miti. Hafuura nama kirkirsuus miti. Hafuura afaan aaraa nama haasofsiisu miti. Kanarraa danuu hafuurichi kan nuuf kenname. Hafuurri kun nu guddisa. Dadhabina keessatti humna nuuf ta'a. Nuuf kadhata. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo nama ta'ee gaafa biyya lafaa kana dhufe maaltu narra jira dhee hafuurri gooftichaa anarra jira. Ilma Waaqayyootiin nama ta'ee dhufe. Ilmaani hafuura Waaqayyoo kanaan kan isaanii gaggeeffaman, kan isaanii guutaman, kan isaanii jabeeffaman hafuura kanaan. Hafuurri kun hafuura ittiin jabeeffaman, guutaman, gaggeeffaman, hafuura ittiin Waaqayyo abbaa isaanii wajjinis immoo kominikeetii ittiin godhanidha. Hafuura kanaatti Waaqayyo abbaa isaanii wajjinis dubbatu. Waaqayyo biras kan jiru, nu biras kan jiru, gidduu keenyas kan jiru, nu keessas kan jiru, Waaqayyo keessas kan jiru hafuura isaati beektu. Hafuura isaa. Hafuurri Waaqayyoodhaan akkasumatti immoo hafuura goofummaa keessa buufamee jira. Iddoo buufataa isaa nu godhatee nu keessa buufate. Lubbuu keenya keessa buufanne hafuura Waaqayyoo. Foon keenya keessa buufanne hafuura Waaqayyoo. Maal keessa buufate? Hafuura keenya keessa buufate. Akkuma manni qulqullummaa sun gola isa keessaa sana ta'ee qulqulluu isa caalu kutaa sana keessa akkuma argamuun ulfinni Waaqayyoo jiru hafuurri qulqulluus hafuura keessa jira. Gidduu kun inni gidduu lubbuu keessanii obdiin immoo foon keessa kanadha. Kanaaf hafuurri qulqulluun eessa jira? Hafuura keessa buufatee jira. Nama lammaffaa dhalate keessa hafuurri qulqulluun hafuura isaa keessa buufatee jira. Egaa namni lammaffaa dhalate hafuura isaa kana keessa hafuura Waaqayyoo keessa buufate kuni hafuura isa keessa buufate kan hafuura isaa keessa buufate kanaan gaggeeffamus gaggeeffamuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa maaliif sitti fakkaate? Waaqayyo wanta nurraa fudhannetu jiru. Innis immoo maalodhaa? Mirga keenya nurraa fudhatu Waaqayyo. Waan barbaadan gochuudhaaf Waaqayyo abuu namni Waaqayyo namarraa fuudhan tokko jiru. Free choice jedhu. Waan barbaadan filachuu dandeessu. Amma walii kana keessatti taa'anii amma maqaataan nama baay'atan dhibuu dandeessu. Namni Waaqayyo gaafa si boobdettanii miila keessan asitti shibaa godhee gadi baatu dhiyeessu. Isin bakka uummatni isin jalaan fudhanii tokko sana. Fedha keessan Waaqayyo isinirraa hin fudhatu. Isintu fedha keessanii fedha Waaqayyootiif fedha keessan kennaman. Fedha keessan. Amma dubbii Waaqayyoo barachaa jirtanii kan caalaa nagaatti dhibuu dandeessu. Yoo keessi keessanii iddoo ta'e tokko yaada itti cuftanii fedha isaa deemuuf jettan sana cuftanii lakki taa'een baradhattanii murteeffachuu dandeessu. Fedha keessan Waaqayyo isinirraa hin fudhatu. Tokko lammaffaa mira keessan kana ammame namni mira adda addaa qabu. Mira keessan kana Waaqayyo isinirraa hin fudhatu beektu. Yaada keessan kanas Waaqayyo isinirraa hin fudhatu. Akkuma isin isaaf bulchitan barbaada malee. Fedha keessaniitu fedha keessan. Mira keessanis akkuma kana yaada keessanis isinumatu Waaqayyoof bilcheessisuudhaaf mirga qaba. Namni mirga isinirratti qabu jiru. Mucaa tokkotu gaaf tokko haati taayitii jettee dhaabbateera taayitii naan taayi. Garuu akka jireenya isaatiin qaamaan taa'ee jira keessa kootu dhaabbatee jira jedhee. Qaamaan taa'eera bakka haati taa'ee gati jettee beekte jetti taa'eera qaamaan keessa kootu dhaabbatee jira. Gurbaa. Agartanii? Fedha keessan kana isinirraa fudhatu. Hafuura qulqulluu inni hafuura keessan keessa taa'u kuni hafuura keessanii akka hin jabaattu. Hafuura keessanii hafuura Waaqayyoo malee waan isin dhiqu. Hafuura keessan hafuura biraa wajjin walii galu kan takkiitti barbaaddu. Nama lammaffaa dhalatee hafuurri isaa
Afuura kana wajjin walii galuudhaaf fedha isaas hin qabu, barbaachisaas hin qabu. Rakkinni foon keessa miti, foon keessa malee. Lubbuun kun afuurri hin jaallatti, afuura waaqayyoo jaallatti afuurri keessa. Walii galti. Afuurri keenya afuura waaqayyoo wajjin walii galee maal jedhama? Ilmaan waaqayyoo ta'uu keenya maal ta'a dhugaa baay'ee. Waan biraa dhugaa bu'uun barbaadu seenu. Ilmaan waaqayyoo ta'uu keenya afuurri keessanii afuura waaqayyoo wajjin walii galtee hundumaa sagalee dhageessifteen isin har'a dhageessan gaasee lubbuu keessanii afuurri keessan gomaa itti beektu irree maqaa dhalatanii afuura waaqayyoo wajjin walii galtee nuti ilmaan waaqayyoo irratti. Lubbuun keessanoo ani ilma Itoophiyaa jechuu danda'a. Ani ilma Oromoo jechuu danda'a. Waan barbaade jechuu danda'a. Ani waan barbaade jechuu danda'a. Waan barbaade jechuu danda'a. Waan barbaade. Waan isin jechuu barbaaddan sanumaa ta'uu danda'a. Lubbuun keessan akka isa afuura keessan jedhu wajjin yoo walii galte lubbuun keessa walii galte barbaadachuu qaba. Kanaafitu yaada geeddaramaa qabaadha. Roomaa boqonnaa kudha lakkoofsa lama yaada geeddaramaa qabaadha. Namni yaada geeddaramaa qabaatu yaada waaqayyoo hubata. Yaada waaqayyoo isa gaarii isa sirrii isa mudaa hin qabne sana hubata. Namni yaada geeddaramaa qabaatu. Amma gaa waaqayyoo akkasiin yaada geeddaramaa qabaatan waan barbaade isinii dhugeesseera. Warra cubbuutti gufee rakkina adda addaa keessa jiruu fi dhiigi isaa jira waan irrayyuu yaada garaa geeddaratti gaafate dhiyaatuun si qulleessa. Yaada geeddaramaa qabaachuu jechuun immoo lubbuun keenya kuni wanta ishee kanaan dura hedduu yaadaa turte keessaa baateetu wanta yaada waaqayyoo duraan dursaa maal barbaadadha? Mootummaa waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaadadha. Maaliin barbaannaa? Ibsaa fudhannee barbaanna miilaan deemnee barbaanna moo yaadaan barbaanna? Yaadi koof yaadi keessan wanta waaqarraatti dhaabneedhaan barbaada waaqayyo. Amma yaada keessanii wanta waaqarraatti hidhuudhaaf waaqayyo. Hidhuudhaaf gamada ulee isinitti gadi gadhiisee itti isin harkisu. Afuura keessan keessatti wanta hojjete wanta afuura keessan keessatti hojjetamu kanaani lubbuun keessan akka isheen ture jettee abboomtuuf godha. Abbaan tokko keessanii ittiin jira. Warri qabee abbaan qabeenyaa jira, inni gararraa jira, ittaanee maneejarri jira, ittaanee hojjetooti gara gajjallaa jiran jiru. Abbaan qabeenyaa gararraa murtii murtaa'e murteessa. Seerri jireenya keenya beektu afuura keenya keessatti wanta murteeffamu yoo fudhanne gadi bu'ee maneejara lubbuun gidduu jirti beektu. Lubbuun gidduu teesseetu yoo barbaadde isa kan afuuraatti yoo barbaadde kan fooniitti harkifamti waan barbaadde harkifamti. Lubbuu keessan kanaa ittiin jettaniitu yaada kee yaada waaqayyoo irra kaa'e ittiin jettu. Fedha keetiin fedha waaqayyootiif kennu ittiin jettu. Mira keessanii mira jibbaa, mira qiimii, mira lolaa, mira maalii kan dirqamii keessa baaftanii ani jaalala jiraachuu barbaada. Laphee kootti kan coccoo'e roomee boqonnaa 5:5 kan jedhutti waaqayyoo jaalala isaa laphee keenyatti gadi dhangalaasee jira. Ani laphee kootti isa dhangala'e kanaan jiraadha jettaniitu jireenya jaalalaa jiraachuu qabu. Jireenya jaalalaaf hirmaata waan ta'eef. Jaalalli jireenya. Namni jaalala filatee jireenyatti jira. Egaa dagaafii tokko gaafataan ture. Asitti gaafa ta'e utuma amma namni ta'e tokko dhufee odeessu kuteessee ajjeese. Isa booda torba tokko haa booddee yookiis guyyaa sadii akkuma gooftaan guyyaa sadii booddee kiyya ture. Guyyaa sadii booddeetu du'aa kaa'e. Namicha si ajjeese hojii walitti baatee maal gootati? Gaafa itti walitti baatu wanti hundumtuu si mijateera. Guyyaa sadii gidduutti wanti hundumtuu si mijateera. Meeshaan si bukkee jira. Meeshaan ittiin ajjeesu yoo barbaadde sagalee balleessitee ittiin ajjeesuudhaaf summiin si jira. Yoo barbaadde qaaqotee itti turkutuudhaan meeshaan lolaa si bukkee jira. Billaan si bira jira. Namicha wajjin walitti baatan maal gootu? Maal gootu? Amma isa nu ajjeese miti. Isa nu jibbu. Isa nu ajjeese miti. Isa jecha lafee namaa cabsitee yaadni tokko nutti dubbate iyyuu namoota obboleettii isaaniif obboloota isaaniif dhiifaman godhuu du'een argama namoota jedhan argeera. Wanti ta'e yeroo maal gootu guyyaa irraa jalqabatti ta'e gaafa kaati waaqa jala si gindisee kaasanii namichi sun utuunni du'aa jira ta'e amma ofii keessa utuunni du'aa jira ta'e maal gootu du'a keessa itti oolchita. Goona kana. Guyyaa irraa gaafa si baatanii obboloota godha nagaa. Guyyaa irraa jalqabee gaafa si baatan. Waan jireenyaa malee waan jireenya hin taane irratti yaada keessanii kaa'ina.
namni waan barbaade sitti darbatu gowwaa sitti jedhamu arraba saasii taataatu eeboo qaba jedhamu sitti darbatu isin ilmaan waaqayyoo waan taataniif waa darbatu tuntee waan nama miidhu darbatu tuntee waan nama tolchu nama wanta nama jijjiiruu kennaafi. Afaan tokko gaafa tokko buli tokkotu taafatti waldaa kiyyaa. Amanaan waldaan suni cuftee tajaajila kennitiif. Likkina eeqaa nama hunduu astamaarii tokkotu itti gaafa inni kennuuf iyyuu roobii sagantaa roobii kamisaa anis waldaa sagantaa roobii kamisaa tajaajilaa ture. Sagantaa roobii kamisaa sana caalaa darbanii sun kennaniif faarfattuun kun immoo akka beekamu taateetti. Saboota faarfannaa kennaniif gaafa tokko caalaa kennanii saboota guddaatti isteejiirratti baate. Jalqaba gaafa fayyadu jalqabdi akka jetti jalqabdi. Inni diinni koo jedhe soba. Jira keenya iddoon aarsaa kun mee? Iddoon aarsaa kun mee? Iddootti ofii aadatan miti. Itti aantee immoo diina koo faarfannaa tokko faarfatte. Sadaffaan si tokko yoo sitti miidhagsaa dubbatu abbaa isaa fayyadu waan ta'eef. Sadaffaan faarfannaa ishee tokkotti dabarte. Ani isa sadaffaas dhaggeeffachuu dadhabe dhiisiin gadi bu'e. Namni hundumtuu ol taalee shap yatiina koo mataa jiru irra dhaabbataa jiru mataa namaa irra dhaabbataa dhabeetu maanni gooftamaa itti jiru hin jireen maanni jiru hin jireen diinota isaanii dhiitaa bunaa jira isaan diinota isaanii jireen nama isaan miidhe ilaalaatu akkasuma taalaa yeroo hin jirre. Nanne ganambe jetti wajjin walitti sirnaa namni tokko loowwaame sin barbaadan jedhe guyyaa biraa argin taa'ee wajjin haasee faarfannaa gaafa sana isaa fiddee jedhe jechuun nagaadame faarfannaa gaafa sana isaa fiddee kan si dhugateena gaafa sana keejii keeffadheteena afur qulqullaa kenna kan afur qulqulluu si kennee jire. Faarfannaa keenya keessatti wanti booboo tokko sana maalirraa nuti waaqayyoo faarsina maleessa diinaa faarfannaa maanni waaqayyoo jechuun maanni nuti diina maaloo masaanukoo faarfannaa masaanukoo yoo jiru masaanuu cimaa jiru gabeetu masaanuu maa jira dubartoota lama abbaa mana tokko masaanuu jechuudha. Seexana masaanuu taate ta'uuni kanaafuu nama jechuudha. Maaliif abbaa seexana wajjin abbaa mana tokko qabna? Seexana wajjin mana tokko qabna? Gamu lakke. Nama jechuudha gilsiidha. Faarfannaa wanti bu'uuraan beekne akkasii siree godhanii jira. Gaafa rootana gaafa faarfannaa sinis. Cabbisaa gaafa faarfannaa dhugamu jedhu. Balas bareedaa keessan dura diina keessanii maal godhaa jedhe irratti faarfadhaa mataarra dhaabbadhaa'edha maal godhaa'edha kadhadhaa jedhe warra sin dhaabatan maal godhaa'edha warra sin jibban maal godhaa'edha abeet macaafi kun immoo jala keenya wanti nuti as jirala amanneetti deemu kanuma tarkaanfanis akkana jira ilmaan waaqayyo. Afur qulqulluu galanni bulfannee waaqayyo faatu. Kun amalli ijoollee waaqayyooti. Amalli ijoollee waaqayyoo. Jireenya jijjiiranii qabaachuu. Waaqayyo maalii jireenya keenya jira tokko afur isaatiin inni kaan dubbii isaatiin. Dubbii isaa. Mee dubbisnu sagalee isaaniif kenneera galanni waaqayyo faatu. Mee dubbifnu. Sagalee waaqayyo keessaa tokko tokko daddafnee dubbisuun barbaada. Eshi. Egaa gara Timootewos dargame boqonnaa 3 lakkoofsa 2 akkas jedha. Caaffanni qulqulluun hundinuu gaggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame. Eegada wanti jiraate aragaan nama seetti dhiyaa wanta godhuun qabu yoo ganaanatti dhiyaa ganaan daddawaatti gallaatti fardeen waan ta'eef garuu nama seetti dubbatu. Obboleessa kutu mataa asan dhufe kan mataa murachuutu gara boreedhaan nama mataa murachaa mucaan wajjin jiru wajjin murataa irraa namni immoo edda namatti tokkotu akkuma kan biraan eeggatanii miicaa irraa innis miicaa irraa innis miicachuudhaaf keessa galee miichisuu akkasiin ciisetti sitti tole miti naan jette isheen mataa na miichisu sitti tole miti jetteen tamachuu
ይመቻልና እንጂ ባክሽ ይመቻል ብቻ ያለው ኢየሱስ ነው እንጂ ዱቤ በርባዳ ማለት ኢየሱስ ነው የሚመቸው። ምን ይመቻል ሌላ ነገር እንጂ እንትናችሁ ኢየሱስ ነው ማለት እንጂ ቤታኒ እንጂ ቤታማ ቤት እንጂ ቶሎ ማሊ ቤት ገሩ ካራከሚ ባባው እንደሳ ዱቤ ሰግዶ ዱብስታ ዋይንሳች ባገስታ ዱብስታ ተቀዱብስ የሚቆም የዱቤ ሰግዶ የኮነ ዱብስ ዱባይ ሳምቤታ ዋይ ገስ ቤት ዱባ ዱብስታ የዱባ ከለታ ማይት ከለታ አጥቆት በዝበት ነው ቢቶችን ነው ቦክላ ዲቃራጆ ኮና ካናጀ ቆይ ጥያቄ አለ። አንድ ጥያቄ አለ። አስተውለው እና ይሄ መጽሐፍ ማን ነው የጻፈው? ማለት ለማጋ ፈላሉ መሳኤል ነው ከነዚህ ሲት ማለት ከዚህ ተጃይ እንትን ሲትሪን ሰማል ከዚህ ሲት ቦዲሲት እታኔ ኢየሱ ዩማ ሳከራን ፎቶቪ ዋይኒያ ዱጂ ኩሱሪራ ስሪንቲ ብቻው ከነ ሊበረስ አፎር ሁሉ በከተ ነው ተበረሰ አፎር ሁሉ ሳከከሲ እዚህ ጋር የሚጠይቅ ሰው የናጀ ከባድ ሰው ነው። ኦፊሰር ከባድ ሰው ነው እንጂ መጨመራን ከካስልበት አለ አንዱ ከስከኝ አቲ እንጂ አቲ ሪሊጂየስ ቆይቶ በማለት ኦጂ ተናፍስ ከጀሪ ኦጂ ማለት ተናፍስ ወንጌል በታላም ሸካነት ጀሪ ባክሶ መወሰኑ የቀራት እንጂ ይሄ ጀሬቱ ፓስተር ጆን ሶብኬራ እሱ ብዙ ጊዜ ተናግሯታል። ሪያንሳ ፓስተር ይላል ትንቱ ለምስተጋፍ ባሱ ኦመሳቲ ፓስተር ይተከው ወንጌል እንደሆነ ነው ወገብ ታስ ታላላፈ በሚያቻት ይላል ትርጉም ወንጌል በተለይ ይጀለ ከከናች ማለት ተካው ማለት ነው። በነቢይ አንጀለ ተካው ነው ራጁ ወኔ ተካው በተለይ እሺ ሲከ ወያራ ተከደ ማንቆት እንጂ ጫን ወዱ ብቻንጂ አይቻው ፓስተሪ አካሊ ወንጌልም ይሶባይራ ለነብዩ ነው ወዳዱ ዋቱ ይተጁና ነው በጣም ይጨት ይተሰሙሩ ወዳዱ እኮ ጫፉን ሁሉ ሁሉ በጌሳ ፍለዋቀው ይጫፋ በሲሱ በሌሰው እጂሱ ከጀልቹ ከጅማት ስለጂሱ ዳፍ መንባሳ ነኒ ዋቀዩ ዋጎቹ ከንደንዴ ወጂ ጋር ሁንዱማ በስ ከንቆፓይ አከቶ ወደላ ዱዱ ዋቀዩ ኩን ገኡ ወዳ ዋቀዩ ኢማጂን ኢጆሌ አማ ኢጆሌ አንቲ አፎር ቆንቁሉ ኑበርጋር አኩማ ካና አፎር ቆንቁሉ ኑበርጋር አፎር ቆንቁሉ ማለት ከገሶቹ አንጁ ታናኒ አፎር ቆንቁሉ ጀኒ ከስጊሶቹ አንጁ ታናኒ እጫኩማ አነን ኡጋፍ ተፈቱ ጆሌ ምትቆጣታ ያፍት ቆንቁሉ ኤሙዳ ከለና ከሳውንት ከለተው ወንተ ሰዲችራ ከለና ጋፈዳ በርባዳ በበሮዛኒ ጋፈዳኒ ወንጌሉ ከሰውና ኮቶ ማለት ጋፈዳኒ ማጋፈዳ ወንጌሉ ከሰውና ኮቶ ዋይ ሙጫኛ ተጋፈት ያልፓሳ ባልሙያ ሲሉ የታነማት ማጋፈዳ አፎር ቆንቁሉ ከለከሰኒ ጋፈና ከሰኒ ማሎይቱ በሬና ከኒቢት ማናና ከኒቢት ሳና ከኒቢት ማተጋወጣባ ማለት ቤቱ ይሰጡ ገራ ጉጭናት ሲከሳዋት ቶክ ለማፋ በርባዳ ያዲከ ሰመረዋዱ ከበላ ዱቢሰ ገለዋው ዴ በርባዳ ማቴዎስ በቁናንቱ ቁልቁሱ ጋፈዳ በርባዳ በርበሮ ይኩታል ሰዘው ሉቃስ ይፈነር በርባዳ ሰጋፈዳ በርባዳ ከንጁ ማቴዎስ በቁናንጃ ማል በርባዳ ሞቱማ ወገው ከጀሩ መሰር ወዳ ነብዩ ወንባይ ወጂ በርባዳ ታዩ በልበለ ቁጣ በልበለ ማለት በልበለ ጂቲ በልበለ ዩኒቨርሲቲ በልበለ ቤቱሳዲ በልበለ ማለት ከሰሩታ በልበለ ሰኩሬቲ ኡላዝ ጉባ እኖ ሩቁታችሁ አቃ አጥንቲና ያላችሁ በልበለ ጉያ ጉያ ትርቁቱ አጤቁቱ ሩቁቱ ሲበና ማከሩ ቤከዶ ላ ቢየከኛ በልበለ ጩፋል ጋባ ሾፒንግ ጀነታ ዋቁቱ ከፍተኛ በልበለ ጩፋል አመሰ ብለገ ሰይት ጩፋል ጋባ ተጠሊ ቦኬ ገሰኔ ቤኬ ነው
balbalichi beekidaa isaanii beekidaa balbala yeroo hundumaa banamaa waaqarraa isiniif kennametu jira fuula isaa duratti dhiyaachuu fuula isaa duratti dhiyaachuu fi ija jabummaa qabna karaa eenyu karaa Yesuus asfeetanii yaa Waaqayyo Yesuus kottuu gidduu gala deddeebii jedhuusin maal maa isa jejjoomsitu hingaa antu dhufeera amma bitatti gadi si bu'ee ol siyaaseera kottu fuula duratti dhiyaate fuula isaa duratti dhiyaadha. Balbala isa gubbaa gaafa isa dhattanii qosoqqosuu dhiyaatu gaafa isin amantiidhaan dhattanii akka ittiin qosoqqostanis iji ittiin barbaaddanis yaada ittiin yaaddanis maal beektu amantii isa kaasee ture leeyyadha obboleessa kanatti waa kenneetta dhaaba qeebe jedhee waan tokko yoo sii kennuudhaaf jedhu ayyaanaan sii kenna ayyaanni akka waaqayyo sitti dhiyaatu sitti sii kennuudhaaf akkas qopheesseetu amantiin immoo akkas ittiin fudhattudha utuma waaqayyo sitti hiixataa jiru amantiin gurguranii fudhattu waaqayyo biyya lafaatiif ilaa innaa jireenya keenya kennaanii amananii fudhachuu didan kanaaf jireenya qaban warri amananii fudhatan jireenya qaban. Kanaaf fuula isaa duratti dhiyaatanii jettaniitu ilaa abbaa dhufeera amantiin gaafa isin jettanii balballi saaqamaa balballi sun yoo beektu akka sa'aatii sadiitti miti yookiis akka sa'aatii sagaliitti miti sa'aatii 24 guyyaa hundumaa banaan. Tokko tokko yoo paasteriin dhufee qosoqqosoo hin malee hin barbaadu qosoqqosoo fi sa'aatii yookiis gaggeessaa waldaas qosoqqosaa fi yookiis immoo raajii qosoqqosaa fi yookiis immoo ergamaa ta'e tokko qosoqqosaa bakka qosoqqosuu barbaada guyyaa irraa jalqabee namni si qosoqqosuu irra jiraatu si hootu darbee qosoqqosata banaadhamu qosoqqosa guruu banaadhamu amantii bakka barbaade bakka waan biraa binni aman egaa itti adeemtu banamaadha ka sinuu banamaadha kan inni barbaadamu jiru waadha maal seensi godha seeti fakkaata inni waaqarraa waan kun waa seensi godha amantiin waa seensi godha anamma gaafa suuqii dha bu'aa suuqii bira gaafa nuti geenyu cufamee ta'a gaafa nuti bira geenyu nama akka ta'e seensi godhee bana beektuu balballi inni sun nama akka taate seensi godhee hin badu nama amantii qabu immoo ilmaa isaati erga mootii waaqarraa gaafa isin fuula waaqa duratti mana keessan isaa daayuu waa sitti fakkaatin manuma keessan lafa kadhataa keessa itti gaafa isin jilbeenfattanii asuma shakkaataa la jala baata la baha jalqaba jettanii erga mootii waaqarraa nuftee waaqayyo abbaan nuftee mucaa godhe isa waaqaaf lafa nuti nuftee mucaa godhe abeet isa waaqaaf lafa nuti nuftee mucaa godhe wallaahi goota mul'atan ture paasteritti akkas jedhanii paaster asiyaas hin jedhin warratti dafnee kadhannee maal hin naatu dafnee kadhannee boof kaane hin naatu isaanii haa ta'u ilaa jara keenya ilaa banaan nama wanti barbaada dubbii waaqayyoo immoo kana faanutti sagalee waaqayyoo waa'ee waaqayyoof waa'ee keessan tokko lama jedhee as keessa jira beektu namni tokko waa'ee isaa raajii barbaacha deemu waa'ee keessa Yesuus ilaallate jechuun Yesuus keessa guutummaa guutuu ta'e ilmummaan isa keessa jira waaqummaan abbummaan isuma keessa jira gaafa salaaltu abbaa sitti agarta gaafa salaaltu eenyummaa keessa agarta pasti keessa Yesuus kan amna dhabama Yesuus maal nama sifokat waaqayyo waaqa ta'uu isaa nutti muudhaan miti kan Yesuus lallabamu jara keenya dhaggeeffadhaa sirriitti waaqayyo waaqa ta'uu isaa nutti muudhaaf miti dubbiin sagalee waaqayyo waa Yesuus lallabamu waaqayyo abbaa keenya ta'uu isaa nutti muudhaaf tokko nuti immoo namoota akka taa'e nutti muudhaaf miti nuti immoo ilmaa isaa akka taa'e nutti muudhaaf lallabamu kanaaf ilmi waaqayyo guutummaa guutuutti waaqa ta'e anaaf isin isa gaafa bifa isaa inni qabannu waaqa ta'uu hin dandeenyu waaqa ta'uu guutummaa guutuu waaqa ta'e sana waaqa ta'uu nuti guutummaa guutuutti nama isa guutuu jechuun nama isa guutuu nama waaqa irraa dhufe ilma waaqayyo namummaa isaa sana namummaa sadarkaa biraatti gahu nama waaqa irraa eenyuun qabnaa
yoo cubbuu hojjetu yoo hojjetan abbaa duratti kan dubbatu eenyuun qabna waaqarraa nama qabna eenyu jedhamu Yesuus jedhama. Nama qabna bakka bu'aa. Namni baay'ee bakkee kana keessa iddoo ta'e tokkorraa akka ta'e tokko barbaada. Asii immoo bakka bu'aan Kiristoos eenyu akka ta'e beektaa? Waaqarratti bakka bu'aan Yesuus, lafa kanarratti bakka bu'aan Kiristoos. Ati bakka bu'aa Yesuus. Gaafa nas dhufee amame kennaan bakka bu'ee dhufe beektan. Yesuusin bakka bu'ee Yesuus. Isaan seetu dubbataa. Dubbiin kun ijoollee ilmaan isaa ta'an irratti kana guddisa. Sagaleen kun Hafuura Qulqulluus isa guddisa. Inni biraanoo Efesoon boqonnaa 4. Efesoon boqonnaa 4 daddafnee suuraa sukkaaraa nan beekaa sa'aatiin kun abeejjaa ta'uudha. Maal jara naa qabaa sa'aatii kanamu. Narraa qabaa yookiin Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 jalqabee. Boojumuu jedha. Isumatu si namootaaf kennaa kenne. Kennaa isaas kaan ergamoota, kaan warra Waaqayyo isaanitti mul'isu warra dubbatan raajota jechuudha. Kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Maaliif garuu kunidha? Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'ee warra Waaqayyoof muraati. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isaadha. Dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf. Ijoollee gaafa dhaltume waan baay'ee nyaataanii cimsitu, sukkuumtanii cimsitu, ijoollee keessa kan cimsitu, qaamni akka cimuu fi haati koo gaafa ijoollee deessee ijoollee warra kana booddee dhulatanii nyaata nyaachisti nyaata duwwaa miti beektu. Isin egaa guddatan ta'a haati koo ijoollee isa waan ta'eef abishiina gussiifti beektu. Abishiin dhugee guddanne. Warri ollaa aannan dhuganii guddatan. Biyya inni keessa jiru keessatti gaafa tokko ilkaan kun haamichuudhaaf dhufteetu utuma ilkaan kun miicitu ilaalteetu maanni aannan guddee guddattee ilkaan kee jajjabaadhaan jirtu. Eessi yaaduu dhugee hin jedhee abishiima dhugee abishiima ilkaan koo jabeessa beektu. Nyaata durii nyaata sooressaa hiyyeessatu nyaata yaada hiyyeessaa sooressatu nyaata dura beektu. Ammas yaada nyaata hiyyeessatu nyaataa ture amma sooressatu barbaadee bira nyaata. Nuti shawwanneera beektu warri hiyyeessa taa'anii guddanne kun nyaata sooressaa yaadni guddanne kadhannoo Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf namni sun jabaatu kan dhiyeessu jabaatu. Cimsuudhaafidha. Ijoollee Waaqayyoo kan cimsuudhaaf maal godhe Waaqayyo intini kennaa adda addaa kennaa waldaa kiristaanaa keessatti. Namichi kennaa qabatee jiru kun yoo ofiisaa hin cimne garuu cimsuudhaaf waatti kennameera. Namichi nuti kennaa itti kenname kun ofiisaa hin cimne garuu cimsuudhaaf waatti kennamee jira. Inni hin cimne gaaf tokko cimu wanta akka ittiin cimtuuf siif kennee garuu harkaa fudhadhati. Ilmi harkaa kennaa kennameef. Paasteriitu as ba'anii gaafa jireenya isaanii ilaaltan paasteriitu akkas yaaddeetti ta'uu didee paasterii keessaa wanta ba'u fudhadhati siinsa. Girgir keessa gadi fudhadhati. Kennaa sitti kenname ergatee isa keessa dhufu jira sitti kennu. Kennaa adda addaa Waaqayyo kenne hojjetaa wangeelaa kanatti itti kennameera. Tokko tokko gaa hiriyaa tokko gaa wajjin mana iskuulii finnee maatii kee kufu. Gaafa maatii kee kufu baay'ee iskuulii gala. Achumaan paasterii amma Ameerikaa keessa paasterii jira. Barumsa dinnaan itti godhe. Tokko tokko dinnaan itti godhe. Inni tokko waamicha osoo jiraatu waamicha kana biraan godheetu keessatti rakkataa jira. Waamicha ture jira, dibata ture jira, ayyaana ture jira. Gaafa jiraatu waliin dhabaa namichi dhabu ayyaana keessa jiru wanta Waaqayyootti si jabeessu as kennu harkaa fudhatu lutti godheetu. Obboleetti kun akka jettu ijoollee Amaariffaa warra jiru dubbanni ture jiru. Amma naan akkas jette inni ette በመንፈሳዊ ነገር ሆዳም ነኝ እት ነገኝ ስሪት እኔ በመንፈሳዊ ነገር አማርኛ ስሪት ቤት በመንፈሳዊ ነገር እኔ ሆዳም ነኝ እት ኢጆብ እንጃል ነው በቃ ባሰከች ሆዳም ቤት ለሲው ነው ማለት አዋና ሆዳይ ነው መንገገት ታጁ ሸድምሽ ባሽና ወሩን ቤት ነው በቃ ያ ከጀራሜ ወንታ ፉራቲ
Bifa bifa nagar hodam ne toka. Inu mangalchadam. Wana fura kana gafo Waaqayyo sinema sini kaasu callisa dhuma fudhadhaas. Maaliif sichisa. Ana ijoolleedhaan isa dhufu guddaadhaan isa amma ijoollee na wajjin jiran jiru. Ana ijoollee waggaa 5 barsiisee waggaa 3 barsiisee qabu. Tokko ishee tokko dubbattu ayyaana turre jira wanti fi akkaan fudhadha. Disipiliin ta'uuti jedhanii ta'udha. Ka'inaan ka'u rafnaan raftu disipiliin. Wanta ishee keessaa bobba'u hunduma ishee fudhadhabs. Maaliif isatu keessa ka'e kan isaanii miti bara. Maaliif kennameefi maal gochuu fedhe cimsuudhaaf. Kennaa Waaqayyo namaaf kenne asirraa dhoowwattanii waldaan cimsinattanii yaadina. Waldaan cimuu dandeessu kennaa Waaqayyo didanii. Kanaaf Hafuura Qulqulluu dubbii isaa kennaa adda addaa oofisii Qorontoos irra as jirus kennaa adda addaa kenname kun waldaa keessatti barbaachisa. Obboleessa koo kennaa isa akka jiru cimsuudhaaf kan kenname malee jarattii kana azinaandoodhaaf isiitti kenname. Akka isaan harka walitti rukutaniif isiitti kenname. Akka isaan harka walitti rukutaniif ati faarfattee harka walitti rukutaa. Mee nama kanaaf harka walitti rukutaa. Akka isaan harka walitti rukutaniif utuu hin ta'in wanta ati faarfattaa kana faarfannaa kee kanaan jireenyi isaanii hojjetamee akka isaanii cimaniifidha kennaan kun asitti kenname. Cimsuudhaaf. Kennaa akkasii Waaqayyo. Kennaan kun akka itti bittinnaa'ee bakka itti bittinnaa'ee hin babbanneef maal godhe beektu? Waldaa kiristaanaa kunuunaa walitti qabama akkasii nuuf kenna. Ati maaliif isheef kennitaa isaaf kennita? Maaliif waliif kennitu? Gatii ilmaan abbaa tokkoo taataniif. Innis akka jiru kan kennite kan abbaa keetiiti. Inni kan abbaa keetii qooda abbaan kee wanta sitti kenne obboleessa keessa bukkee jiru biraan ga'uun dirqama keeti. Ayyaana qabdeen wanta akkasitti kenne tajaajilu yoo fuulli qeesii isii tole isii toluu baates yoo fuulli gaggeessa waldaa kiristaanaa kana isii toluu baates isin kennaa isiniif kenname wal tajaajilu dirqama keessa. Amma maal barataadha? Mirga keessa beeku dirqama keessa beeku. Kan hundumaa yaada geeddarama qabaachuu baattanii naan paastarii luba laaltaniitu yaada geeddarama qabatan luba laaltanii maal nama akkasii waan akkatti jiru. Yaada geeddarama qabdanii naan kennaa Waaqayyootti kenneen achi dhaabbatanii jiru waan keessa jiru keessaan muxoo kun keessaa fudhadhee cima jettaniitu lubisi warri kaanis kennaan harka jiru jettanii saba kana cimsuudhaaf natti kenname waan ta'eef jettaniitu yoo irra badhamuu qabdanii irra badhamtu. Kuno addee faabeeku halkan sa'aatii 9 sayee kana amma sa'aatii 11tti guyyaa tokko duwwaa kan inni kaane guyyaa hundumaan ga'a. Isaanis kaanee wajjin baratu. Ati mana yeroo tokko dadhabduu jettee dadhabdee xiqqoo shirra maanni wanta darbu goote naan jettee tokko. Haani wanta darbu goote maanni maqaa kun yarraan rafan jettee naanni garaan na jibbee na raftee dhiyeesse. Abiddi keessaa bobeetu maaliif rafte naan jenna abiddi irratti bu'ee taaltee daba kee akaati. Abiddi qabannaa. Ishee sirrafisu ofii koo sirrafu sababa isaa kana rafu. Kana rafu jedhu. Kana rafu. Kana rafu jedhu. Dida rafina. Wanti wajjin rafaa ati rafi. Rafu ni maal ta'e wanti kun. Yoo dammaksaa. Kennaa dubbii Waaqayyoo nuuf kenna. Tokkummaa nuuf kenna. Tokkummaa hafuuraa. Walga'iin kun jara keenya walga'ii Oromoo gootan jennaani. Yoo baay'ee yoo ta'e qabnee taatu. Yoo ta'e immoo sitti waradaa taatu. Yoo ta'e immoo zoonii taatu. Zoonii yoo dabalatan immoo deemtanii Oromiyaan kennanii taatu. Yoo baay'ee immoo Itoophiyaa taatu. Yoo Ibrahii Hafuura Qulqulluu gootanuu ilmaan Waaqayyoo. Walga'ii ilmaan Waaqayyoo ta'a. Walga'ii ilmaan Waaqayyoo keessaa ilmaan Waaqayyoo ta'a. Memberii Makkaana Yesuus ishee kanatu hin ta'e memberii isa Waaqarraa waldaa kiristaanaa meeqa qabaannee Waaqayyo kun meeqa qabaa jirana. Waldaa meeqa qabaa?
Eegala tokkitti dhalluudha. Dhugaa waaqayyoo masakkaara dhalluudha. Nadiin baawudha. Tokkitti dhalluudha. Namni hafuuraan tokkummaa kana keessa jiraate waldaa tokkitti inni qabu sana keessaa qooda qabaa jechuudha. Waldaa tokkitti inni qabu keessaa qooda qaba. Eebboota boqonnaa 12:8 maddamee ofiitti hundee. Atooyyuu malee tulluu Xiyoon mandaraa waaqayyoo isa jiraata. Yerusaalem ishee waaqarraa cidha ergamoota 10,000 bira ga'uu keessan waldaa hangafoota warra maqaan isaanii waaqa irratti caafame waaqayyo abbaa firdii namoota hundumaa lubbuu qajeelota warra fiixaan ba'anii bira ga'uu keessan Yesuus isa giddu galeessa waaqayyoof namoota gidduu kakuu haaraadhaan dhangala'oo dhiiga isaa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyuu dubbatu bira ga'uu keessan jedha. Waldaa maalidha? Waldaa hangafoota warra maqaan isaanii waaqa irratti caafamedha. Waldaa kana jenneetu waldaa warra maqaan isaanii waaqa irratti caafame nambarii waldaa warra maqaan isaanii waaqa irratti caafame tokkittii sanaati hundi keenya. Asittoo walga'uudhaaf akkasii mijatutu waldaa kanas jettee situ keessa ni jirtu. Isa sana keessaa nambariidha asittoo itti dhuftanii. Tokkummaa kana keessatti kadhannaan, barsiisaan, lallabaan ayyaana sirka jiru wal tajaajiltanii, wal barsiiftanii, wal jabeessitanii isin ilmaan waaqayyoo warra ga'oo akka taatanii fi waaqayyo kan hundumaa isiniif kenna. Kana hundumaa wanta isiniif kenna beekaa, mirga keessan beekaa. Inni itti aanu haadholines keessatti jirtu miti. Paasterii Caalaa kadhata keetu waa'ee ijoollee keetii fi waaqayyo biratti dhaga'amaa sittanii maarra. Si caalaa namni waa'ee ijoollee keetii fi garaa sarraafamee kadhatu jechuudha. Dhugaadhaan kadhatu jechuudha. Waldaa tokko dhaqan ijoollee na wajjin dhufan. Isa dhufanii waldaa yuutuubiidhaan ilaalan tokko arganii fi gadi dhaqanii dhaquuf jedhanii dhaqan jedhe dhaqaan jedhe dhaqan. Barsiisii ta'uu fi dide amala badaniif. Mucaasee kanatu waldaa tokko lakkisuu biyya keessaa irratti waldaa baadiyyaanii gaafa dhageessu barumsa ammaa dubbii akkasii baratti dhageesse waan ta'eef dubbichi rakkisee. Jarri kun waldaa fi dhaqanii gaafa laalanii waldaa kiristaanaa keessaa mee qottaa namooti kadhannaa barbaadan jennaan walakkaan waldaa kee dhaabbatedha. Mucaasheen tokko garaa ishee kan naaf gadeemeetu namni waldaa kan dhufu luba. Edaa gaggeessaa waldaa sun akka kadhatu dhufa. Yaa'edha. Gaggeessaan akkuma inni yeroo hundumaa kadhachuuf waamalee akka isaan of danda'an ofii kadhatanii fi qopheessaa jiru. Kanaaf gabaan guutuu yaa'ee kadhannaa barbaachisaa. Gaddite dhufa akkasumiti. Ijoolleen kun har'a gaafas dhufanii yeroo tokko giddu gidduutti waan kadhatamaa fi yerootti fakkaatee gaafa isaanitti qabanii gaafa gaddi baanu maal hojjechaa jirti jedhan. Ati har'a akkas dhufte saba kanaaf kadhachuu dhufte malee ofiif miti. Ergamtuu dhufte keessa deemaa saba kanaaf kadhadhaan jira. Ergamaan dhufu waan ta'eef akkamitti jira. Dhaqaa saba koo dubbiin koo itti badhaa dhaqaa kadhadhaa ta'e biratti. Osoo taa'amuu kadhadhaa hin jedhu. Jarri hundumti kun kadhannaa barbaachisaa jiran dhufa. Hundumti guyyaa guyyaatti maamillee fedhis ta'udha. Nu baratu mucaan tokko gaaf tokko hojii kanaatti hiikamte. Maanii kadhanneef mallattoodhaan kadhatee fi waaqa furu qulqulluu kadhannaan jiree hiikamte. Taa'ee barsiisa waggaa 3 teessee dubbii waaqayyoo baratte. Hojjettuutu warra kaaniin isa warri reliijiisii kun nama takkisu maanis namantiidhaan duukaa yaatanii eegee dubbii barattu nu amanti. Gaaf tokko ijoollee dukkanni isin keessa jiraate ifa dhabuu keessan keessaa jedhan. Umma keessa mataa keessa akka keessa lagaa dhaate dukkanni isin jira qabdi. Gadis jedhanii maqaan isin jedhanii jire. Ana jira taana anis jira ishee itti mataa. Uummanna sabeetti mucaanii akka arginu jedhe kun alati batti. Akka ishee fuutee maqaa ishee dhageessee inni na callaqaa jirtu inni na ibsameef har'a amma maqaa Yesuus Kiristoos keessa kootii yaa'ii qabdi jettu yeroo qisee keessaa yaa'u.
Alibsibaati. Kennaa takka bilbileefi sakkasiin akka isheen irratti hundoofu ta'e akka isheen ofisheen dhaabbatu barsiisan waan ta'eef akka ta'etti bilbiltu qabdi. Natti bilbiluun sodaatu kadhannaadhaaf. Yoo humna isaanii wal akka fedhe ta'eyyuu ofii isaaniitti kadhatu. Lubaa humni isaanii ofii kadhachuu akka danda'an. Waldaan kun gaafa wal ga'u maal godhare? Tokko waliif kadhata rakkina qabu. Lammaffaa waldoota kaaniif kadhata. Har'a barii waldoota sadii dhaquudhaaf kaanuu keessatti ganama kadhataa ture. Anaaf ijoolleen kun waa'ee waldoota kanaa kadhataa ture. Waldaan isaa akkamitti akka ture sebeettu chibboo olompikii beektu chibboo olompikii natti agarsiisa. Chibboo olompikii xinnoo dhaganii dhaqanii kennan. Chibboo baay'ee bal'aa nama tasaarraa abiddi itti boba'e. Akkas ilaalee harka ol fuudhee chibboo olompikii kana fakkaatu kan harka ol fuudhee ol fanni sun ilaale. Maal beektu eefi waldaa kana keessaa ba'ee biyya kana amma dhaalutti akka deemuuf Waaqayyo isin kaasaa. Ameen. Dobraa dandeenye baay'ee addatti iddoo kanatti waan tokko akka dubbannuudhaan wanta kan bitu baatee seetu dubbannu isinitti iyyuu. Sabii biyya kana jiru obboloonni biyya kana jiran isiniin Yesuusin argachuu qabu aankoo. Alam qabu Yesuusin kanaaf isin kaasaa alam qabu alam akkasii balbal altanii fi isin akka jiru. Ifa sirka jiru kanaan aalaa biyya kana. Naannoo kanaan aalaa. Humnas keessa jiru kanaan darbaatii hojjedha. Waaqayyoo kanaaf dubbii kan akkasitti dubbannu. Iddoo baay'ee rakkisaa tokkotti nu erge. Waldoota deemnu keessaa akka waldaa ta'e tokko baay'ee rakkisaa jabaa ta'e tokkotti nu geesse nu erge Waaqayyo. Waldaa sana keessa wanta jiru gaafa dhannee wal galluu jalqabee wanta jiru laal. Wanta jajjabaa jala isaa information mita furaan sirraa. Wantichi wanta tadeeman miti. Anaan immoo wanta gaariitiin wanta gadheetu hin ta'in isa manceessa. Afurri hamaan nuti alaqa jedhamu dhufee as dhaabbate isa laafee baqatu. Maaliif nagarraa yoo jira? Inni immoo eenyudha? Abbaa godha. Abbaa keenya. Kanaaf Waaqayyo mirga keessanii fi aboo keessanii godhu tokko keessan waa'ee ijoollee keessanii waa'ee maatii keessanii waa'ee bultoo keessanii fi iddoo biraa gosa jiraatu. Iyyoo iddoo biraa dhaqaa gaafa ijoollee isaanii miiteetti balleesseetti Waaqayyoon gaddisiisteetti gaafa jiru yoo maal gochaa ture. Ofiisaa deebiitu maal godhaa ture. Waa'ee ijoollee isaatii fi aarsaa dhiyeessaa ture. Tokko keessan of dandeessanii akkam wal qabattanii walii wajjin immoo gadi baatanii hojii wangeelaa hojjechuudhaaf jirtu maleessaa tokko keessan teessanii tuuta qeesii irra taa'uudhaaf isa sin jirtanii tuuta gaggeessitoota irra taa'uudhaaf isa sin jirtanii. Gaggeessitoota bara isaanii guutuu isaanii gateetti keessa irra taa'anii godhina akka isaan of danda'an dhaabbatan godhaa dubbii waan kan nuuf kenname cimsuudhaaf hafuura qulqulluu cimsuudhaaf kennaan adda addaa kan kenname cimsuudhaaf ilmaan kana cimsee bifa maallaqa isaanii qabatanii fi bifa Yesuus Kiristoos akka isaanii qabatanii gara isaaniitti guddisuudhaaf kenname. Malee itti nagadachuudhaaf itti buufachuudhaaf akka bara kanaa ittiin biildingii ijaarrachuudhaaf akka bara kanaa akka ittiin waldaan kiristaanaa jabaatu amantoota jabaatan gara Yesuus Kiristoosiin fakkaachuutti guddisanii fituu kenna. Hundi guyyaa Nabi kanaaf jira, gaggeessa waldaa kanaaf jira, amantoota jirtan kanaaf jirtu, obboleessa keessutu waldaa keessa gaafa argattan mee har'a asamitti kusee kennu dhuu keessaniif bita keessanii mirga keessan jiru laala. Kabadhaa asinitti fuula isaa bita keessanii mirga keessan jiru. Dhugaa asinitti qabadhaa. Yoo bita kee jiru ta'e booddee keetii ilaali. Nama lama qabadhaa bitaa mirga keessan ilaalaa jiru. Dhugaa waaqayyo. Torban kana guutuu nama amma bitaarraa mirga keessan ilaalaa kanaaf kanadhaa. Wanti waldaan kun ta'uu laatu laata. Miyaame namni tokko namaan nama lamaaf utuu kadhate hojii qote torban tokko utuu eegee kadhatanii waldaa kana maa kadhatu immoo arra maa kadhatu fi kanaan booddee kadhannaa keessa maal ta'a birrii kennamu fettu abeekamu jettu maal kadhatu fi maal kadhatu fi ilmummaa akka inni guddatu afura qulqullina akka inni guddatu yaada isaa yaada waaqayyoo mootummaa waaqayyoo akka kaawwatu fuula waaqayyoo irratti sirriimaa akka inni jajjabu jaalalaan akka inni jajjabu isa kana gaafa isin kadhatanii nama lamaan kanaaf tajaajilu kadhatanii nama lamaan kanaan wanta hojjennu kun hundumtuu irra bu'e waldaan kun maal taasisuu jechuudha gidduu kanaa bituu ba'a. Kadhannaa keessa nagaa deebiin argamu gaafa deebiin argatu mana kana keessa abidda boba'aa jechuudha. Abidda boba'aa. Abidda. Hundumarraa. Ofii kiristeessaaf kadhatta. Amma warri kuni tashee warra nyaata maaliif kadhata?
Obboleessi kun tashee fudhate. Inni kun tashee fudhate. Tashee nama lamaa fudhate, tashee nama lamatu fudhate. Agartanii? Kadhannaan kun lafa bu'u. Mee amantiidhaan hin kadhannaa? Amantiin hin kadhannaa? Kadhannaa keenya walii hin argata Waaqayyo biraadha. Ammaan walii walii kadhannaa? Manni kun abidda taa'edha. Ilmaan mana kana keessaadha. Hin jabaatu hin cimoodha. Hin guddatudha. Tokkummaa qabaatudha. Walii wajjin bo'oodha. Guca wal geeraa kanadha. Biyya kana hundumaa keessattidha. Hin agarsiisudha. Baay'ee hojii bareedu garuu yeroo isa sokkeera. Asuma irratti dhaabii waaqayyoo wajjin kadhanna. Utuma biyya uumara godhanii hin dhumu gaafa galeessa barsiisnee fidhu isinis immoo hundi keessan turuuf ta'ee yoo darbe yeroo biraa deebinee dhufnaan gaafa deebinee dhufu tokkoon keessan kanaaf. Hallelujah. Kadhanna.